Nagaatiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa odeeffannoon keenya bifa biyya wixataa gajamaataatti turmaata sa'aatii lama odeeffannoo garagaraa simbiraan keenya kunoo arras eegalee jira. Odeeffannoo biyya keessaa biyya alaa akkasumas odeeffannoowwan aartii aadaa turizimiiwwan garagaraa qabanneeti kan jiru odeeffannoo qabanne kan simbiraan keenya immoo miiltokoo Jamilaa Jamaalii fi Anwasanii Amaarati nu waliin turaasiniin jenna. Odeeffannoo keenyas oduuwwan ijoo dursuudhaan kan eegallu ta'a. Koreen Calalii hooggansa boordii filannoo biyyaalessaa kaadhimamtoota hooggansa boordichaa filataman jahaa ifoomse. Poolisiin federaalaa appilikeeshinii ittisa yakkaa hojiirra oolcheen sadarkaa addunyaatti badhaafame. Imaammanni afaanii lammiilee afaan hedduu akka beekan gochuu irratti xiyyeeffachuu akka qabu barsiisonni afaanii himan. Odeeffannoo maddeen alaatiin gamtaan Awurooppaa fi UK'n Raashiyaa irraa qoqqobbiiwwan haaraa ka'an. Odeeffannoo keenya kanneen ijoorratti simbiraan keenya dabalata kanneen biroos qabannee jira. Ispoortiif biizinasiidhaanis miiltoowwan keenya odeeffannoo garagaraa qindeeffatanii jiru. Isaan kanas simbiraan kan geenyu ta'a. Odeeffannoo biizinasiitiin mee maalaa eeggannu kan jedhu Hawwii Taaffasaan waan nutti himti. Galatooma Jamilaa fi Wasaneeni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa odeeffannoo biizinasii bifa biyyaatiin qabannee dhufne keessaa ijoo isaa kan isinitti himu ta'a. Egaa waltajjiin dhaabbata idil addunyaa 20ffaa hojii irratti hundaa'ee gamtaa Afrikaatti gaggeeffamaatu ture. Egaa waltajjii kanarratti itti gaafatamtuun kutaa hojii kan misooma investimentii kan dhaabbata hojii idil addunyaa Miitoo Tikoo Kaamoont tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti egaa Afrikaan qabeenya hin dhumne yoo qabaattis hanga barbaadamu irraa fayyadamaa hin jirtudhani. Egaa qabeenya kana seeraan haalaan yoo itti fayyadamtee carraa hojii dargaggoota dubartootaa fi qaama miidhamtootaaf illee bal'inaanii kennuu dandeessa jechuun egaa yaada isaanii kan ibsanii jirani. Egaa odeeffannoo biizinasii keenya kan birootiin ammoo baatiiwwan 9 darbanii konkolaattota 3,000 oliif deeggarsi boba'aa birrii miliyoona 800 fi miliyoona 50 ta'u taasifamuusaa ministeerri geejibaa fi loojistiksii ibsee jira. Egaa odeeffannoo biizinasii kan birootiin ammoo baankiin misoomaa Afrikaa fi Corporation Investment German damee dhuunfaa cimsuu fi waloon kan hojjetan ta'uudha kan isaan beeksisanii jirani. Egaa baankichi damee dhuunfaa fi carraa hojii uumaa akka jiru ibsuun kunis rakkoolee ardicha keessa jiru furuufis kan gargaaru ta'uutu ibsameera. Egaa odeeffannoo biizinasii bifa biyyaan bal'inaan qabanne gara boodaatti daawwattoota biraan kan geenyu ta'a. Galatoomii Hawwii ulfaadhu gara boodaatti immoo odeeffannoo bal'inaan qabatte daawwattoota keenya biraan kan geessu ta'a. Odeeffannoo ispoortii immoo nu biraan ga'uudhaaf riippoortarri keenya Tamasgeen Allabbaachuu as istiidiyootti argameeti kan jiru. Tamasgeen maal qabattamee gabaabsii daawwattoota keenya biraan ga'e? Galatooma Wasanee fi Jamilaa akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaatiin odeeffannoowwan ispoortii simbiraan qaqqabsiifnu keessaa biyya keessaatiin dorgommii xumura Pirimeer Liigii Itoophiyaa umurii waggaa 20 gadi hawaasaatti gaggeeffamaa jira. Sana waliin walqabatee odeeffannoo jiran daawwattootaaf kan qaqqabsiifnu ta'a. Gara biyya alaatti ceene ammoo har'a siyoominaan kan eegamu xumura liigii kilaboota Awurooppaatiin waancaadhaaf kilaboonni Ingilaand lamman Tootenaam fi Maanchister Yuunaayitid gara Ispeenitti malanii dirree Saan Maameez Atileetikoo Bilbaa'ootti tapha isaanii kan gaggeessan ta'a. Tootenaam dubbii keenya irratti bara dorgommii kanaatiin dhaqaa galaan Maanchister Yuunaayitid injifateera Pirimeer Liigii Ingilaandiin jechaadha. Har'a garuu waancaaf taphatu eenyutu injifata kan jedhu kan eegamudha. Kan waliin ol qabsiifne odeeffannoowwan bal'aa dhaggeeffattootaaf daawwattootaaf kan qaqqabsiifnu ta'a. Odeeffannoo biraatiin ammoo Kevin De Bruyne turtii waggaa 10 booda Manchester City waliin gargar ba'uunsaa kaleessa ifoomeera jechaadha. Taphatichi egaa turtii isaa waggoota 10 waancaa 16dha. Egaa Itaali keessatti kan argatee jiru jechaadha. Kana bu'uura gochuudhaan siidaan ijaaramuu fi akka ta'e dubbatameera. Kanneen biroo dabaallee gara boodaatti kan deebinu ta'a. Galatoomii Tamasgan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa odeeffannoon keenya bifa biyyaa itti fufee jira. Nu waliin turaa jenna. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa isaatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun
kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii, yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan odeeffannoo bifa biyyaa tamsaasa kallattiin isin biraa gahaa jirudha. Odeeffannoo gaggabaabaan kan eegallu ta'a. Koreen calallii hooggansa boordii filannoo biyyaalessaa kaadhimamtoota hooggansa boordichaa filataman 6 ifoomse. Koreen calaltuu miseensota boordii filannoo biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmediin hundaa'ee kaadhimamtoonni dhiyaatan bu'uura labsichaan hojii adda baasuu hojjetamaa turuu walitti qabaan koorichaa Lubataa Gaayitaa Addalaa yaadachiisaniiru. walitti qabaans walqixxummaan sabaa fi koorniyaa akka jiraatuu fi hirmaachisaa akka ta'uufis hojjetamaa akka jirudha kan isaan eeranii. Walitti qabaan koorichaa Lubataa Gaayitaa Addalaa hojiileen dorgomtoota dhiyaatan adda baasuu erga xumuramee boodas kaadhimamtoota xumuraa 6 filatamuudha kan isaan eeran. Kaadhimamtoonni 6 kan filataman namoota eeraman 168 keessaa ta'uu himaniiru. Kaadhimamtoonni kunneenis obbo Tasfaayee Nawaay, obbo Takliit Yimsal, aadde Naasii Alii, aadde Daaroo Jaamaa, aadde Fireewoot Girmaa fi Dr. Yaareed Habtamaariyaam ulaagaa barbaachisu guutuun filatamuu eeraniiru. Kaadhimamtoonni filataman filannoo amansiisaan akka gaggeeffamuuf akka hojjetanii fi paartii siyaasaa kamirraayyuu walaba ta'uun isaanii mirkanaa'u Lubataa Gaay dubbataniiru. Kaadhimamtoonni dhiyaatan kunneen ministeera muummeef kan dhiyaatan yoo ta'u, ministeerri muummees mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessuun 6 isaanii keessaa 3 miseensota boordii filannoo biyyaalessaa yeroo turtii isaanii xumuran bakka buufamuu jedhameera. Wajjirri giiftii duree Zinaash Taayyaachoo faawundeeshinii misooma baadiyyaa Chaayinaa wajjin ta'uudhaan qaama miidhamtootaaf deeggarsa wiilcharii gumaacheera. Deeggarsi wiilcharii giiftii duree Zinaash Taayyaachoon taasifame kun har'aa Finfinneetti kan eegalame yoo ta'u, deeggarsichi ji'ootaatti aananitti magaalota naannolee garaagaraatti akka itti fufuu himameera. Deeggarsichi addabaabaayii michoomaatti gaggeeffamaa kan oolee wiilcharoonni 270 immoo qaama miidhamtootaaf kennamuudha kan himame. Sirna kanarratti giiftii duree Zinaash Taayyaachoon dabalatatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Chen Hei argamuunis himamee jira. Deeggarsi qaama miidhamtootaaf taasifamu kun itti fufiinsaan kan gaggeeffamu ta'uunis himameera. Tattaaffii Itoophiyaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf taasiftuuf milkaa'inni Biraaziil damee qonnaan galmeessite fakkeenya gaarii ta'uu ministeerri muummee ittaanaa Tamasgan Xuruunaa himan. Jilli ministeera muummee ittaanaa Tamasgan Xurunaan durfame yaa'ii wabii nyaataa beela dhabamsiisuu fi misooma baadiyyaa Biraaziil Afrikaa lamaffaa irratti hirmaachaa jiruun cinaatti dhaabbilee damee qonnaa biyyattii bu'aa qabeessa taasisanis daawwataniiru. Jilichi sochii hojii dhaabbata dhiyeessii beeladaa biyyaalessaa Biraaziil kan daawwate yoo ta'u, hojjetamtoota dhaabbatichaa sadarkaa oomishaa haga gabaatti jiru ittiin hordofee muuxannoo gaarii jiru irratti fudhatamuu kan qabu akka ta'es obbo Tamasgan himaniiru. Jilichi koorporeeshinii qorannoo qonnaa Biraaziils kan daawwate yoo ta'u, koorporeeshinichi biyyee walaanuun sanyii midhaanii oomisha olaanaa kennan dhiyeessuun oomishtummaa dabaluu keessatti gahee olaanaa bahaa jira jedhameera. Dabalataanis jilichi waldaa hojii gamtaa namoota miliyoona 1,500 ol dameewwan hojii garaagaraan fayyadamoo taasisee daawwateera. Itoophiyaa fi Biraaziil haala qilleensa wal fakkaataa qabaachuu kan eeran obbo Tamasgan Xuruunaa milkaa'inni Biraaziil damichaan galmeessiste tattaaffii wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf Itoophiyaan taasiftuu fakkeenya gaarii ta'uudha kan eeranii. Itoophiyaan qonna guddisuu fi sagantaa ashaaraa magariisaa hojiin qabeenya uumamaa hojjechaa jirtus Biraaziiliin dinqisiifatamuudha kan ibsame. Waliigaltee biyyoonni lameen gama eejensii tumsaa Biraaziiliin bulchiinsa bosonaa fi piroojeektii asiidummaa biyya irratti mallatteesseen hojiirra oolaa jiraachuus yaadachiisaniiru. Daawwannaa kanarratti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi kan naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa dabalatee hooggantoonni biroos hirmaataniiru.
Odeeffannoo keenya birootiin immoo magaalaa Finfinneetti hojiileen sirna geejjibaa si'ataa uuman cimanii itti fufuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeen himanii kantiibaan Adaanech Abeebee akka himanitti bakka dhaabbii konkolaataa eekkaa lamaffaa kutaa magaalaa eekkaatti ijaarame eebbisuudha kan eeran. Jijjiiramaan asitti bakkeewwan dhaabbii konkolaattota 35,000 keessummeessuu danda'an 150 ijaaramuun sirna kanarratti ibsaniiru. Dabalataanis daandiiwwan konkolaataa, biskileetii fi imaltoota lafoo sirna geejjibaa saffisiisan bal'inaan ijaaramuun tajaajila kennaa jiraachuus dubbataniiru. Bakkeewwan dhaabbii konkolaataa fi bu'uuraalee misoomaa daandii sochii diinagdee fi hawaasummaa magaalichaa si'eessuu keessattis gahee olaanaa bahachaa akka jiranidha kan isaan eeran. Bakkeewwan dhaabbii konkolaataa fi bu'uuraalee misoomaa daandii sosochii diinagdee fi hawaasummaa magaalichaa si'eessuu keessattis gahee olaanaa bahachaa akka jiran ibsaniiru. Eebbifamees si'a tokkotti konkolaattota 1,000 akka keessummeessu kan himame yoo ta'u darbiiwwan 8 kan qabu kaameraa eegumsa ammayyaa suuqiiwwan 16 bakka konkolaataan itti dhiqamu 3 bakka magariisaa mana qulqullinaa fi iddoolee bu'uuraalee misoomaa garaagaraa kan guutameef ta'uunis ibsameera. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaatti konferansii poolisii idil-addunyaa Dubaayitti taa'ame irratti badhaafameera. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa appilikeeshinii hawaasa hirmaachisee fayyadamummaan yakka ittisuun danda'amu hojiirra oolchuu akka badhaafames himameera. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa hojiiwwan fooyya'insaa hojjetee fi bakkeewwan idil-addunyaa argatee ilaalchisee miidiyaaleef ibsaa kenneera. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa hirmaannaa hawaasaatiin yakka ittisuudhaan akka danda'amu appilikeeshinii EFP jedhamu kun lammiileen bakka jiranitti iddoo jiranirraa rakkoowwan garaagaraarraa of eeguu akka danda'anis ibseera. Konferansiin poolisii idil-addunyaa gamtaa Imireetota Arabaa magaalaa Dubaayitti taa'ame irratti tokkoffaa bahuun badhaafamuus beeksiseera. Dorgommiin kun ulaagaawwanii fi dameewwan garaagaraa kan qabu yoo ta'u poolisii Federaalaa Itoophiyaa appilikeeshinii Smart Police Station jedhamu kan hirmaannaa hawaasaatiin yakka ittisuu dandeessisuu kalaquu fi hojiirra oolchuun biyyoota 130 dorgommiif dhiyaatan keessaa tokkoffaa bahuun badhaasaa fi beekamtii argachuu riippoortarri keenya Saxxoota Shoomatu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan odeeffannoo bifa biyyaa tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha. Oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Kabajaa guyyaa kanniisaa sababeeffachuudhaan dargaggoonni biyyoota adda addaarraa dhufan muuxannoo waliif qoodan. Kanniisonni damma kennan gosti isaanii baay'ee ta'uu sagantaa kanarratti muuxannoo waliif qooduu irratti kan eerame yoo ta'u amalli isaanis akka gosaa fi biyyattii garaagarummaa kan qaban ta'us qorattoonni ibsaniiru. Kanniisonni Itoophiyaatti argaman amala nama hedduu kan qaban ta'us damma qulqulluu fi mi'aawaa kennuuf daran kan tolan akka ta'edhas kan himame. Afrikaa keessattis sababoonni kanniisonni bu'aa barbaadamu argamsiisuu dhabaniifis dhiyaachuun irrattis mari'atameera. Isaan keessaa hubannoo hawaasaa laafaa ta'uu kanniisonni sirnaaf haala saayinsaawaan kunuunsuu dhabu hongeen Afrikaa irraa deddeebiin mudatus oomishtummaa dammaa irratti dhiibbaa uumuun himameera. Kanaaf hojii misooma dammaaf xiyyeeffannoo malu kennuu fi ammayyeessuun akka barbaachisu himamuu riippoortarri keenya Tafarii Gammee gabaaseera.
Odeeffannoon keenya bifa biyyaa itti fufee jira amma immoo oduuwwan biyya alaarraa arganneeti gaggabaaboo yeroo isinitti himnu geenyee jira. Morookoon handaara Atlaantikii irratti humna galaanaa Morookoo shaakala waraanaa biyyoota garaagaraa hirmaachisee gaggeessee jira. Shaakala waraanaa kanarrattis humna addaa Morookoon dabalatatti humni addaa Ameerikaa, Gaanaa fi Hangaarii hirmaachuudha kan himame. Shaakalichi meeshaalee waraanaa jechaa jumlaa uuman qolachuu fi akkasumas dooniiwwan keemikaalotaa balaa uuman fe'anii imalan to'achuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun himameera. Shaakalli waraanaa kun walta'iinsa Ameerikaa fi Morookoon mata duree Afrikaa Laayon jedhamuun kan gaggeeffamee ture yommuu ta'u bara kana yeroo jalqabaatiifis Gaanaa fi Hangaarii hirmaachisuunis himameera. Shaakala waraana buufata Morookoo Aggaar jedhamu irratti gaggeeffame kanaanis muuxannoo wal jijjiiruun kaayyoo ijoo shaakalichaa ta'uun ibsameera. Shaakalaan dabalatatti walta'iinsa ittisaa galaanarraa cimsuu keessattis gahee akka gumaachuu eeramuu AFP'n gabaaseera. Gamtaan Awurooppaa fi Yuukeen Raashiyaa irratti qoqqobbiiwwan haaraa kaa'an. Ministeeronni dhimma alaa gamtaa Awurooppaa teessoo gamtichaa kan taate Beeljiyeem magaalaa Biraasilsitti wal gahuudhaan dhaabbilee fi dureewwan Raashiyaa irraa qoqqobbiiwwan haaraa 17 kaa'uu isaaniiti kan himame. Qoqqobbiiwwan kunneen damee boba'aa ittisaa fi faayinaansii irratti kan xiyyeeffate ta'uunis himameera. Dooniiwwan Raashiyaa boba'aa fe'an daangaa biyyoota gamtaa Awurooppaatti akka hin fayyadamne akkasumas Raashiyaan teekinooloojiiwwan damee loltummaa akka hin arganne taasisuu kaayyoo qoqqobbichaa ta'uun ibsameera. Qoqqobbiiwwan kunneen Raashiyaa irratti dhiibbaa uumuun gara marii nageenyaatti akka dhuftu kan kaayyeeffatedhas jedhameera. Haa ta'u malee qoqqobbiiwwan haaraan kun Raashiyaan marii nageenyaa irraa abdii kudhachuun haleellaa eegaltee cimsitee akka fuuftu taasisuu danda'a sodaa jedhuunis uumamaa jiraachuu Reuters gabaaseera. Odeeffannoo keenya gaggabaaboo maddeen alaarraa arganne isa birootiin ammoo dureen hafuuraa Iraan Ayyaaloota Alii Hameem Iraan Yuukireen gabbisuun yuureenii gabbisuudhaan nukiraalaa hidhachuudhaaf eeyyama akka kamiyyuu akka barbaadu jedhan ibsi irra deddeebiin mootummaa Ameerikaaf baasu hiika akka hin qabnes eeraniiru. Marii dhimma niwukileeraa Ameerikaan wajjin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan magaalaa muummee biyyattii Teeraanitti ibsa kan kennan dureen hafuuraa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei hooggantoonni Ameerikaa Iraan yoomiyyuu yuuraaniyeemii gabbisuu hin qabdu jechuun ibsuu isaaniiti kan himame. Kanaanis Iraan eeyyama Ameerikaa hojiin hojjechuu hin jiru jedhan. Iraan keessatti namni Ameerikaa irraa eeyyama eegu tokkoyyuu akka hin jirre hubatamuu qabaas jedhaniiru. Daandii mataa keenyaan imaammataa fi tarsiimoo qabdu hordofne tarkaanfii barbaachisaa kamiyyuu ni fudhanna jechuun dubbataniiru. Yaadni dureen hafuuraa Iraan Ayatollah Ali Khamenei kanneen kun mariin dhimma niwukileeraa gaggeeffamaa tureen waliigalteerra gahamaa akka hin jirre agarsiiftu ta'uudha kan himame. Keessattuu immoo ergamaan addaa baha gidduugaleessaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp Steeve Witkoof Iraan yuuraaniyeemii akka gabbiftuu hin eeyyamnu jechuun isaanii hooggantoota Iraan akka dallansiisedha kan himame. Waggoota darban gabaasni yuuraaniyeemii Iraan dhibbentaa 60 irra gahuun ibsamaa kan ture yoo ta'u biyyattiin gabbisa yuuraaniyeemii kanaa kan raawwattuuf meeshaa waraanaa nukileeraa oomishuuf ta'utu himama. AFPtu gabaase. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa isaatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii yaada uummataa dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama.
odeeffannoo bifa biyyaa daawwachaa jirtu daawwattoota keenyaan waliin jirtu waan ta'eef ammas galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoo bal'inaan isin biraan geenyu immoo aadaa fi aartii irratti qabiyyee xiyyeeffatedha. Akkuma beekamu biyyi keenya Itoophiyaan sabaaf sablammoota hedduu akkasumas immoo teessuma lafaa bal'aa qabnu. Sabaaf sablammoonni kunneen afaanota garaagaraa hedduu kan itti dubbatan aadaa duudhaa isaanii kan itti calaqqisiifatan qabu. Kanaanis wal qabatee immoo afaan aadaa fi aartiin keenya har'aa immoo afaan irratti kan xiyyeeffatedha. Keessattuu afaan keessa aadaa fi duudhaan garaagaraatu jira. Afaan baattoo aadaatii baattoo duudhaati jedhameeti yeroo baay'ee kan ibsamu yookaan kan beekamu jechuudha. Ogeessoonnis immoo keessattuu afaan beekumsa uummataa kan qabate ta'uudha kan eerani. Afaan hedduu immoo keessattuu faayidaa hedduu qabaachuu fi beekumsa dabalataa argachuufis kan deeggaru ta'uudha ogeessonni afaanii kunneen kan kaasan. Imaammanni afaanii lammiileen biyyattii afaan hedduu akka beekan taasisuun diriirfamuun carraa afaanota guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabudha kan himami. Kanaan wal qabatee immoo Wasanee Amaara wannaat qindeeffattee daawwannee deebina. Afaan meeshaa waliigaltee ta'uun dabalatatti calaqqeenyummaa baattuu beekumsaa fi aadaa ta'utu himama. Kanaanis namni afaan hedduu dubbatu aadaa fi eenyummaa afaanichaan ibsamu akkasumas beekumsa dabalataa argachuuf carraa kan bal'ifatu ta'uudha. Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisonni afaanii kan himan. Akkuma saayinsii afaanitti jalqaba akka meeshaatti nu tajaajila. Lammaffaa immoo beekumsa eenyummaa seenaa kuufama aadaa baatee deema afaan baattuu aadaati. Afaan tokko beekuun waanuma afaan kee keessa jiru san barata. Waanuma aadaa kee keessa jiru san barata. Waanuma eenyummaa kee keessa jiru barata jechuudha. Afaan garaagaraa gaafa barattu beekumsa dabalatta. Tokkoffaa odeeffannoo dabalatta afaan biroorra kan jiru gosa barnoota biroo yoo barattu gosa barnoota biroo san keessa beekumsa jiru dabalatta. Hawaasa biroo wajjin walii gala. Itoophiyaa keessatti hacuuccaan afaanotaa waggoota hedduuf ture. Afaanonni biyyattii qixa barbaadamuun akka hin guddanne gufuu ta'uu eeruun ammas imaammanni afaanii guddina afaanotaa haala mijaawaa uumuu diriirfamuu qabaa jedhu. Akka federaalatti afaan tokkichuma afaan federaalaa garuu naannoleedhaaf afaan caarraa afaan ofiitiin dubbachuu afaan lama afaan sadii ol caarraa sun jira. Kun immoo imaammata yookaan immoo tarsiimoo mootummaan dhufa darbu kun qabatudha. Asirratti olaalle caarraan imaammanni afaanii biyya keenya sadarkaa naannootti akka afaan hedduminaatti malee akka federaalaatti hammas afaan dabalataa yookaan immoo afaan saboota bal'aa afaan dubbatanii caarraan kennamee jiru. Imaammanni kun immoo imaammata haaraa barbaada jechuudha. Waan afaan tokko leellisuu, waan aadaa tokko leellisuu kana malees haala tokko irratti xiyyeeffachuudhaan imaammata ture. Biyya kana keessatti imaammanni barnootaas imaammanni afaanis ture. Haa ta'uuti garuu deemee adeemsa keessa wanti fooyyeen jira. Fooyyeen kunis maal biyya kana keessatti sababa sablammoota hedduutu jira. Sababa sablammoonni kunniin aadaa isaanii qabanii afaan qabanii afaan isaanii ibsachuu barbaadu, ittiin dubbachuu barbaadu, ittiin barachuu barbaadu. Kanneen kanaaf mirga laateera jechuudha. Akka afaan isaaniitiin baratan kana malees wantoota garaagaraa hojiif illee qorannoof illee akka itti fayyadamaniif carraa banee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti afaanonni dabalataa afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an carraaqqiin eegalames hawaasa afaan sabdaneessa dubbatu hedduminaan horachuuf gahee kan qabu ta'us ibsaniiru. Amma fakkeenya afaan Oromoo fudhu. Afaan Oromoo akka baay'ina uummataatti ogbarruudhaanis haa ta'u barnoota sadarkaa teekinooloojiitiin hanga barbaadame san akka baay'ina uummataatiin hanga uummanni ga'u san hin geenyeef malee wantoonni dalagamu hin tuffatamu waan gaariidha jechuu barbaada. Afaan Oromoo yoo afaan federaalaa ta'e tokko Oromoon Itoophiyaa kana keessatti akkuma lola Adawaa irratti anatu biyya kana baraare yookaan immoo birmadummaa biyya kanaa tiksee yoo jedheetu yoo ammaa dhaadatee waggaadhaan ayyaana kabaju kana gaafa afaan isaa kun immoo afaan federaalaa ta'e abbummaa biyyaa kana caalatti jaalata. Caalatti immoo tiksuu danda'a. Sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran kanneen biroos afaan isaanii akka guddatuun barbaadanii akka saba Oromoottis Oromoonis afaan isaa afaan federaalaa akka ta'u ni barbaada. Saba wajjin wal qabsiisee gaaffii yeroo dheeraaf turedha jechuudha. Mootummaanis kana hojiirra oolchuun guddina afaanichaatiif darbee afaan sadarkaa guddinaa irratti jiraachuu danda'a. Sadarkaa biyyaatti guddinni isaa jiraachuu danda'a. Sadarkaa addunyaatti guddinni isaa jiraachuu danda'a. Guddinni immoo kan mul'atu tokkoffaa afaan tokko afaan federaalaa ta'ee biyya san keessatti yoo tajaajila. Afaan teekinooloojii addunyaa saffisaan guddachaa jiru wajjin guddachuun afaan teekinooloojii akka ta'uufis hojjetamuu qabaa jedhaniiru.
qabiyyeewwan bifa biyyaa keessaa yaatuun isa tokkodha. Yaatuun hordoftoota miidiyaa hawaasaatiin xiyyeeffannoo kanneen argatan maalidha isa jedhudha kan irratti dhiyaatu jechuudha. Riippoortarri keenya immoo odeeffannoo yaatuu nu biraan ga'uudhaaf asistiidootti argameeti kan jiru. Mangistuu akkam oolte mee odeeffannoo yaatuu maal qabattee daawwattoota keenyaan biraan ga'uu dandeessa? Galatuma Wasanee fi Jamila egaa odeeffannoo bifa biyyaa keenya keessatti odeeffannoon yaatus egaa wanneen miidiyaa hawaasummaatii fi miidiyaalee garaagaraatiin hawwisa argatan qabateeti kan daawwattoota keenya biraan qaqqabu jechuudha. Guyyaa irraattis egaa odeeffannoowwan yaatuu keenyaan odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa qabadheeti kan hin jiru. Odeeffannoo biyya keessaadhaan keessumaayyuu hedduun keenya namoonni naannoo baadiyyaa jirru hedduminaan ni beekna. Odeeffannoo yaatuu keenya ka jalqabaatiin waa'ee loowwaniiti kan nuti ilaallu. Loowwan jiruuf jireenya keessumaa hawaasa Oromoo wal qabate jiruuf jireenya hawaasaa keessatti egaa walitti hidhamiinsa hawaasa waliin qabu keessaa kan iddoo guddaa qaban loowwanidha. Loowwan kallattii garaagaraatiin kan hawaasni itti fayyadamu. Loowwan kana feddee guddaadha kan hawaasni kennee itti fayyadamu. Elmee aannan isaarraa fayyadama. Akkasumas immoo gaanfa isaallee waancaa godhee dhugaatii garaagaraatiif itti fayyadama. Akkasumas immoo wanneen garaagaraadha. Sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti yoo fudhanne immoo loowwan kanaan fayyadamuudhaani uffataa fi kophee illee godhatee namoonni itti fayyadamuudhaani wanneen hedduudhaaf loon waan ooluuf uummanni Oromoo loowwaniif feddee guddaadha kan inni qabu. Godina Harargee Ba'aa aanaa Giraawwaatti immoo sa'i tokko namichi gabaadhaa bitatee galee sa'aan tokko kun si'a sadiitti loowwan 12 akka isheen dhaltedha kan ibsameeti jiru. Kunis egaa kennaa rabbiiti jedhama. Namichi sa'a tokkittiidha kan inni bitatee galee sa'aan tokkittiin kun si'a sadii walitti aansuudhaan loowwan sadii deessee yeroo ammaa kana immoo al takkatti loowwan 5 da'uudhaan jechuudha loowwan 5 dhaluudhaan reekoordii qabatteeti kan isheen jirtu. Egaa isaani kunis egaa bakka kanatti ogeessota fayyaadhaan deeggarsi taasifamee fi jabbileen isheellee sadarkaa gaariirraa akka jiranidha kan ibsameeti jiru. Abbaan qabeenyaa dullacha kana kan ta'an jiraataan godinichaa jiru bal'inaa kan ta'an obbo Adam Ahmed miidiyaaleedhaaf gaaffii isaaniif dhiyaateen akka ibsanitti sa'a kana tokkicha qaba. Sa'a kanas gabaadhaan bitee galee akkuma gabaadhaa bitee galeen yeroo jalqabaadhaa fi jabbilee 3 naadeesse gaafa si'a lammaffaatti immoo jabbilee akkasuma jabbii tokko deesse si'a sadaffaatti immoo irra deebi'uudhaan ammas jabbilee 3 na dhalte si'a ammaa kana immoo al takkaatti jabbilee 5 na dhaltee jirti jechuudhaan kan isaan ibsaniiti jiranii. Jabbilee isheen marroo kana sadanitti jabbilee 12 isheen dhalte keessaa jabbileen 7 guddatanii faayidaadhaaf akka isaan oolanii jiranillee ibsaniiti kan isaan jiranii. Ogeessota fayyaa dhimma kanaan wal qabsiisanii ogeessi fayyaa dhimma kanaan wal qabsiisee egaa akka ibsetti loowwan aga sadiitti akka dhaluu danda'anii fi sadii ol dhaluun hedduminaan persentii muraasa sadarkaa addunyaatti akka mudachuu danda'udha kan eerameeti jiru. Kunis egaa akka aadaa Oromootti wayi siifaa baay'atu lakkuu siifaa ta'uu siifaa eebbifamu akka jedhutti kan inni hiikamu. Kanaafis egaa jiraataan kun sa'i tokkitti isaan gabaadhaa bitatanii galanii haal muraasatti namicha dureessa taasisuu dandeessee akka jirtu dhagaa odeeffannoon miidiyaaleen biyya keessaa akkasumas BBC dabalatee miidiyaaleen garaagaraa kan isaan gabaasaatti jiranii. Gara odeeffannoo keenya yaatuu kan lammaffaatti yeroo dabarru immoo gara biyya alaatti nu fudhata. Gara biyya alaatti yeroo deemnu immoo dhimmoota garaagaraadha kan nu arginu. Miidiyaalee hawaasaa kanarratti egaa waan hedduudha kan argamanii wanneen miidiyaa hawaasummaa keessatti argaman keessaa immoo dubartii chaayinaa tokko agarra. Dubartiin chaayinaa kun meekaappii yookaanis immoo miidhagsituu fuulaati kan isheen fayyadamtu. Miidhagsituu fuulaa fayyadamtu kana wal qabatee imala taasisuudhaaf egaa magaalaa Shaangaayitti buufata xiyyaaraati kan isheen deemtu. Buufata xiyyaaraa gaafa deemtu waraqaa eenyummeessaa isheedhaa fi fuulli ishee gaafa ilaalamu garaagarummaa uumeeti kan inni jiru. Kunis egaa meekaappii hammaa ol yookaanis immoo meekaappii hanga fakkaatti ishee kanaan dura isheen itti waraqaa eenyummeessaatiin baafattirraa adda ishee taasisu dibachuudhaan egaa meekaappii qaalii yookaanis immoo wanneen fuula bareechitu kana jechuudha. Waan qaalii uffattee jirtu akka isheen ofirraa dhabamsiistuuf ishee dirqamsiiseeti kan inni jiru. Keessumaayyuu egaa qaamoleen nageenyaa buufata xiyyaaraa sana keessatti argaman namni deemaa jiru kun nama nuti waraqaa eenyummeessaarraa argaa jirru osoo hin taane nama biriiti waan ta'eef amma waraqaa eenyummeessaan kee fi
ati wal fakkaatanitti waan fuula keetti si miidhagsuudhaaf taasifatte kana mara ofirraa kaasi jechuudhaan dirqisiisanii waan fuula isheetti taasiste kana guutummaatti ofirraa haqu yookaanis immoo ofirraa balleessuu dandeesseeti kan isheen jirtu. Aga kana gochuutti kana gooti raawwattutti egaa imaluu hin dandeessu jechuudhaan egaa mudannoon ishee mudate miidiyaalee hawaasaa garaagaraadhaan keessumaa tiiktaakii dabalatee feesbuukii dabalatee miidiyaalee hawaasummaa hedduudhaan egaa tatamsaati kan inni jiru. Kanarraas egaa maal baranna yoo jenne wanneen fuula miidhagsan yookaanis immoo wanneen keessumaa ijoolleen shamarranii hedduminaan fuula isaanii miidhagsuudhaan dhaafii wanneen hedduudha kan isaan fayyadamanii kun saayid effektii yookaanis immoo rakkoo gama biraadhaan rakkoo fiduutii danda'a. Rakkoo gama biraadhaan fiduun alatti illee namni tokko keessumaayyuu daawwattoonni keenya karaa filannoowwan garaagaraatiin kanneen daawwachaa jirtan mudannoon akkasiis mudatee beekuu danda'a. Namoonni isin al takkaa beektan al takka miidhagsituu garaagaraa taasifachuudhaan yeroo isaan isinitti dhufanii wallaaluuti yookaanis immoo namichi nama biraa ta'uu agasitti fakkaatutti yeroo inni itti ga'u ni jira. Kunis egaa rakkoowwan garaagaraadhaaf nama saaxilu keessumaayyuu yeroo ammaa kana dhiironni illee fuula miidhagsituu kana fayyadamaati kan isaan jiranii. Kun egaa eenyummaa nama adda baasuun nama tokko to'achuu irratti yookaanis immoo nama tokko adda baafachuu irratti illee rakkoo uumuutii danda'a. Kana qofa osoo hin taane kanneen koorniyaa dhiiraa ta'anii miidhagsituu kana godhachuudhaan koorniyaa isaanii illee gara biraatti fakkeessanii wanneen garaagaraa rakkoowwan garaagaraa uumuu danda'an illee waan jiraniif kanarratti hubannoon akka argatamu dhagaa kan nuti kaasnu jechuudha. Odeeffannoo keenya akka xumuraatiin egaa dhimma gara Naayijeeriyaatti imalla. Naayijeeriyaa keessaa gara kaaba lixa Naayijeeriyaatti hawaasni zuuruu argaman waan aadaa isaanii keessatti raawwatan keessaa waan nama ajaa'ibu tokkotu jira. Kunis egaa ilmi dhiiraa tokko fuudhaaf gaafa ga'u shamara jaallate sana fuudhuudhaaf waggaa 7 mana warra intalanni jaallate sana deemuudhaan hojiilee garaagaraa irratti bobba'ee keessumaa hojiilee qonnaa irratti bobba'ee hawaasa akka tajaajiluudhaa kan ibsameeti jiru. Kunis egaa waggaa 7 intala jaallate sana intala naataati bultii koo wajjin ijaarrachuun qaba jedhu waggaa 7 tajaajiluudhaan maatii ishee ga'umsi isaa erga mirkanaa'ee booda waggaa 7ffaatti intala kana fuudhu yookaanis immoo waliin bultii ijaarrachuu eegalaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane waggaa 7 kana keessa hojjetullee wanneen garaagaraa ilaalu akka aadaa zuuruu yookaanis immoo biyya kaaba lixa Naayijeeriyaa kana keessatti akka Aljazeeraan gabaasetti keessumaa Aljazeeraa dabalatee miidiyaaleen garaagaraa waa'ee aadaa zuuruu kana gabaasaati kan isaan jiranii waggaa waggaadhaan wanneen ayyaana isaaniitiin wal qabatan yookaanis immoo aadaa isaaniitiin wanneen wal qabatan kabajatu. Kanaan wal qabatees egaa wanneen hedduudha kan ka'u. Shamara kana yookaanis immoo dubartii adda baafatee fuudhuudhaaf kaawwate kana waggaa 7 maatii ishee tajaajilaati tura. Kana tajaajilu keessattis aadaa isaanii kana wajjin kan wal qabatee jiru jira. Kana milkeessuudhaaf naachaawwan hedduun kan akka aadaa sanaatti yookaanis immoo aadaa saba sanaatti bakka tokkotti kuufamanii jiranii jiru. Kanneen danda'an re'ee, hoolaa waan garaagaraa bitaniiti kan isaan bakka sana geessanii naachotaaf kennu. Naachi sun yoo isaan lukkullee dabalate waan isaan geessan kana al takkaan irraa fudhate milkaa'inni yookaanis immoo intala isaan jaallate sana intala jaallatee fuudhuudhaaf hojjechaa jiru sana akka fuudhuuf milkaa'ina takka lakkaa'amuu egaa yoo naachi sun waan isaan geessan kallattiidhaan isaan harkaa fuudhee kan sooratu ta'e kana malees wanneen garaagaraadha kan isaan taasisanii. Erga waggaa 7 maatii sana tajaajilee ga'umsi isaa mul'ate booda immoo dargaggeessi kun hawaasni naannoo sanaa jaarsolii maanguddoonni walitti dhufuudhaan intala inni jaallate waggaa 7ffitti aarsaa taasisuudhaan maatii ishee qonna wanneen garaagaraa keessumaayyuu waan qonnaa wal qabatanidha hojii isaan waggaa 7 kana keessatti dalaganii kana hojjetaa ture fuudhaaf gaama kana bakka tokkotti wal ga'uudhaan egaa kabajuudhaan intala isaanii kana kennaniiti akkasitti kan isaan heerumsiisanii aadaa kana hedduun keenya karaa miidiyaa hawaasummaatiin kanneen arganne ni jirra kanneen argatiniif aadaaleen akkasii kunneen jiru keessumaa biyya keenya keessattuu ta'e aadaan kun maal fakkaata akkamitti ilaala hawaasni ka jedhu ilaaluutti dandeenya keessumaa wasaneedhaa fi jamilaanis egaa fuudhaa fi heeruma biyya keenyaadhaan wal qabatee warreen akkasii kunneen jiru isin akkamitti akka maatii dhaabbattan egaa isin maaf hin dhiisa odeeffannoo yaatu kootiin guyyaa irraatiif waan qabadhe kana fakkaata jechuudha gara keessatti deebisee galatoomii mangistuu egaa biyyi kamuu aadaa duudhaa ofiitii kan isaan
isaan qabanii amma kan Naayijeeriyaa ilaalus nama hawwataa sababni isaas wanti itti dadhabanii itti faaja'anii argatanii nama mararaa kanaaf of eeggannoodhaan gaa'ila isaaniif illee akka isaan wanni ulfaataadha wanni dadhabanii argatan immoo mararfatanii akka of bira tursaniif nama jajjabeessa kanaaf aadaa baratamaadhaas biyyattiitti aadaa hojiirra ooluudha waan ta'eef isaanitti ulfaachuu baachuu danda'a. Meekaappiidhaan wal qabatee sigaa dubartoonnis akkuma nijeerkoonniyaan garaagaraa fayyadamaatii kan jiranii garuu yommuu baay'atu miidhagsituun xiinsammuu irrattis akkasumas immoo qaama irratti illee dhiibbaa garaagaraa uumuudha kan inni danda'u kan dubartii dheessaa irratti arginu dabalate jechuudha. Kanaaf wanna fayyadamnu hagasaa murteessuu akka qabnedha kan odeeffannoon biraan geessee kan agarsiisu galatoomii jennaa mangistu. Kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa odeeffannoon keenya bifa biyyaa itti fufee jira nu waliin tura. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa sa'aatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa akkuma tufetti jira madabareen immoo kan odeeffannoo biizinasii fi ispoortii fi odeeffannoo biizinasii fi ispoortiin dabareedhaan wal duraa duubaan kan simbiraa ga'u ta'uu daawwannee walitti deebina. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramu abdiin guddinaa akka ifu xiqqaatee guddate osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Ispoonsara keenya baankii Awaashiin guddaa galateeffannaa akkam jirtuuf kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii bifa biyyaatiin qabannee dhufnee kan isin biraan geenyu ta'a an hawwii taaffasaati hanga xumuraattiin waliin tura. Itoophiyaan Afrikaanonni carraa hojii itti fufaa fi hirmaachisaa uumuu fi kallattii imaammataa kaa'uu kan dandeessisu waltajjii ajaa'ibsiisaa guddaa qopheessuu ishee itti gaafatamtuun kutaa hojii misoomaa fi investimentii dhaabbataa hojii idila addunyaa miitoo tikuu kaamoont ibsan. Waltajjiin dhaabbataa idila addunyaa 20ffaa hojii irratti kan hundaa'e gamtaa Afrikaatti geggeeffameera. Waltajjichi ministeeronni gamtaa Afrikaa 25 ol kan irratti hirmaatan yommuu ta'u hojii irratti xiyyeeffachuun sagantaan investimentii irratti xiyyeeffate ogummaa fi teekinooloojii guddisuun deeggarsa cimaa uumuuf waliigaltee godhameera. Itti gaafatamtuun kutaa hojii misoomaa fi investimentii dhaabbataa hojii idil addunyaa miitoo tikuu kaamoont tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti Afrikaan qabeenyaa hin dhumne yoo qabaattees hanga barbaadamuun fayyadamaa hin jirtu jedhan. Dabalataanis dubartoonni qaama miidhamtoonnii fi deeggartoonni hanqinni barnootaa fi leenjii rakkoolee garaagaraaf kan isaan saaxile ta'us ibsan. Afrikaanonni galtee biyya keessaa dameelee humna namaa fi qabeenya investimentiilee gaafatan cimsuudhaan carraa hojii bal'aa fi itti fufiinsa qabu uumuu akka qabanis ibsaniiru. Abbaan taayitaa qonnaa Itoophiyaa hojiirra kan oolee kenni tajaajila
elektirooniksii waraqaa ragaa fayyummaa biqiltuu sirna elektirooniksii biyyoota Afrikaa irraa filatamaa ta'uusaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin mirkanaa'uusaa ibse. Dhaabbatichi tajaajila inni kennu guutummaan guutuutti karaa dijitaalaa gochuu danda'uusaa waajjirri abbaa taayitichaa ibseera. Dabalata qabna. Kenni tajaajilaa dhaabbileedhaan kennaman gama elektirooniksii fi intarneetaan akka kennamu taasisuun sirna kenna tajaajilaa ammayyeessuun karoora Itoophiyaa dijitaalaa 2025f ergamee isaa keessaa isa tokko. Abbaan taayitaa qonna Itoophiyaas karoorri kun akka dhugoomuuf kenna tajaajilaa isaa guutummaan guutuutti karaa dijitaalaa taasisuusaa ibsa. አብዛኛው አገልግሎት በወረቀት ይሰጥ ስለነበረ አገልግሎቶቹን በሙሉ ወደ ዲጂታል ለመቀየር ታጃጅሎን ሄዱን ወረቀታን ከነማ ዋን ቱሬፍ ታጃጅሎን ከነማን ሁንዲ ከራ ዲጂታላት ይጅሩን ሆጂት ሴኔራ ቦሩማ ከናን እኒ ጀልቀባ ዋጅራ ሚኒስቴር ኢኖቬሽን ፊ ቴክኖሎጂ አከሱማስ ፕሮጀክቲ ፔራጎ ጀሩ ወሊን ቅንዶሙን ሆጂ ሲስተም ጉድሱ ኡላልቺሴ ሆጀኔራ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን ሀላ አመጅሩን አባታይታ ቆና ኢትዮጵያ ማሚሊ አመገራ በካ ሆጂ ኬኛ ቃመን ዱፌ ኑረክሱ እንጅሩ ሆጅማን ኩን ገመ tajaajiltoota miira akkamii akka nama keessatti uumu tajaajiltoonni ni ibsu. በጣም የሰማይና የምድር ያህል በጣም ርቀት አለው. ገራገሩማ ጉዳ ቀባ ፈከኛፍ የሮት ቃመን ዱፉ ስራ ኤገማ አመገሩ ከራ ኦንላይንን ዋን ሄዱ ንጉተቱ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ለወረፋ አይደርስሽም ዶክመንት አስገብተሽ አደምስ ጅሩ ሁንዲ ባየ ደደብሲሳ ቱሪ ኤርጋ አስገኘ ቦደስ ደረቤን ደፌ ነመንገው ሰነዴን አትፉቴ ደምተስ ሲዱራ በዱማላ አማ ሲስተም አንተ ኡኒሳስ የሮ ነማስ ነማቁሰታ ባሲ መለስ ሲፋን ቢሳ tajaajiltoonni dhaabbatichaa biyya keessa qofa kan jiran osoo hin taane biyyoota hedduu keessatti kan argaman akka ta'e abbaa taayitichaan hojiirra kan oole kenni tajaajila waraqaa eenyummaa sadarkaa Afrikaatti kan fooyyee qabu akka ta'e ragaa ba'amuufiinis ibsaniiru. Sirni dijitaalaa kun erga hojiirra oolee adeemsa hojii harkifataa duraan ture kan isaaniif fure ta'uu hojjettoonni dhaabbatichaas himaniiru. Tajaajiloonni dhaabbatichaa 66 ta'an tajaajila elektirooniksiin kan kennaman ta'uunis ibsameera. Baatiiwwan sagalan darbanii konkolaatota 3,000 olii fi deeggarsi boba'aa birrii miiliyoona 800 fi miiliyoona 50 taasifamuu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii ibse. Awutoobisoota qaxxaamura biyyaa 1,100 fi 53 awutoobisoota magaalaa 1,000 fi 716 fi awutoobisiin paabliik sarvisii 700 fi 82 deeggarsa boba'aa fayyadamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Wayita ammaa konkolaattonni 3,000 fi 700 fi 41 deeggarsa boba'aa fayyadamoo ta'uun isaaniis eerameera. Bara baajatichaa baatiiwwan sagalan darbanitti daldalli boba'aa birrii biiliyoonni 4 fi miiliyoonni 500 raawwatamuu ministeerichi FMC'tti himeera. Baankiin misooma Afrikaa fi Koorporeeshiniin Investimentii Jarman damee dhuunfaa cimsuu fi tumsaan akka hojjetan ibsan. Hooggantoonni dhaabbilee lameenii marii Kootidivaar magaalaa Abijaaniitti mari'ataniin Afrikaatti hirmaannaan damee dhuunfaa intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddugaleessaa annisaa haaromfamaa bu'uuraalee misoomaa fi misooma indaastirii irratti bobba'an cimsuu fi tumsaan kan hojjetan ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Baankiin misooma Afrikaatti pirezidaantiin ittaanaan bu'uuraalee misoomaa fi indaastiraalaayzeeshinii Salomoon Kwaaninor tumsi kun tattaaffii dameen dhuunfaa misoomaa fi guddina Afrikaa keessatti qooda isaanii akka ba'ataniif godhamu kan deeggaru ta'uusaa ibsaniiru. Baankichi damee dhuunfaa fi carraalee haaraa uumaa akka jiru ibsuun kunis rakkoolee ardichaa furuun misooma waarawaa mirkaneessuuf gargaara jechuu isaanii ragaan baankicharraa argamee ni mul'isa. Hojii raawwachiisaa olaanaan Koorporeeshinii Investimentii Jarman Rooland Siiraal gama isaaniin baankichaa waliin tumsaan hojjechuun ardichatti carraalee dinagdee waaraa uumuuf ni dandeenyas jedhaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii bifa biyyaatiin qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. maatiin itti beek hegeree jireenya ijoollee isaa har'a utubaa kan itti ifaajne akka bu'aa buusu buddeeni nu quubsu akka tolu
hojiin keenya bu'aadhaan akka xumuramu jireenyi keenya borii akka miidhagu qusachuun har'a haa jalqabu. Hawaasi qusannaa adeeffate dhaloota ijaara biyyas ni guddisa. Borii rakkina irraa walaboome dhugoomsa. Kan carraaqqatan hojii uumu qabeenyaa horatu nama biraatiifis irkoo ta'u. Aadaa qusannaatiin sootuma suutaan gamoon maallaqaa ijaaramaa waluma harkaa fuudhaa addunyaan duroominaas daraara. Yeroon isaa amma qusannaa har'uma jalqabaa. Iccitii jireenya ittiin miidhagfattan ijoollee keessaniif barsiisaa. Irkoon qabeenyaa bara jabana keessanii qusattan dhalootaa dhalootatti akka ce'u har'uma murteessaa. Baankii Awaashitti qusachuu jalqabaa. Fireen qusannaa lafa gaarii irratti facaaftan borulattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Irra deebiin harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsara keenya baankii Awaash guddisnee galateeffachaa gara odeeffannoowwan ispoortii qabanneetti ceena. Magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamaa kan jiru taphni xumuraa Pirimeer Liigii Itoophiyaa umurii waggaa 20 gadi ammasitti fee gaggeeffamaa jira. Dorgommii caamsaa 10 eegalame kun guyyoota 20f kan gaggeeffamu ta'uu ragaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irraa argannee mul'isa. Tapha ramaddii marsaa lammaffaa har'a eegalameenis Arbaa Mincii fi Walaayittaa Dichaa gidduutti taphni taasifamee injifannoo Arbaa Mincii 2-1 goolabameera. Taphichaan Tinsaayee Kabbada fi Yoosef Yohaannis gooliiwwan lamaan Arbaa Mincii taphattoota lakkoofsan yeroo ta'an galchi takkiitti Walaayittaa Dichaa immoo taphataan Balaay Umartuu galche. Sa'aatii 10 irraa eegaluun taphni Hawaasaa fi Adaamaa jidduuttis taasifamee olaantummaa Hawaasaan 1-0 goolabameera. Gara odeeffannoowwan ispoortii maddeen alaarraa arganneetti ceena. Taphni xumuraa waancaa kilaboota Awurooppaa har'a galgala sa'aatii 4 irratti Tottenham Hotspur fi Manchester United jidduutti taphatama. Tapha Spain dirree Atletico Bilbao San Mamezitti gaggeeffamu kanaan kilabiin injifatu kallattiidhaan bara ittaanu Champions League Awurooppaa irratti darbuusaa kan mirkaneeffatu ta'a. Tottenham bara kana taphoota Manchester United waliin taasisee hundayyuu injifateera. Mustafaa Nurallaan dabalata qaba. Bara dorgommii kana qofaatiin taphoota waltajjii hundaan taphataniin goolii 117 kan keessummeessan Manchester United fi Tottenham Hotspur faallaa qabxii liigichaan kilaboota liigii Awurooppaan bara dorgommii gaarii dabarsaa jiran toora darbuun falmii waancaa farra galgala walitti hafan ta'aniiru. Salphina seenaa qabxii jaarraa 20ffaa keessa galmeessan jaarraa 21ffaatiin dhandhamaa kan jiran Manchester United fi Tottenham Hotspur salphina liigichaan isaan mudate keessaa bahuun kilaboota bara dorgommii dhufu waltajjii guddicha kilaboonni Awurooppaatti hirmaatan 36 keessaa tokko ta'uudhaaf har'a kan istaadeemii San Meems namoota 50 ol qabatu kan Spain Bilbaa'ootti argamutti beellama guddaa qabataniiru. Bara dorgommii Pirimeer Liigii Ingilaand xumuraaf jiru kanaan taphoonni 5 osoo hafu dursee kilaba shaampiyoonaa liigichaa adda baafatee fi kilaboota liigichatti ol guddatan waggaa 3tiif walitti aansee bakka dhufanitti deebiseen qabxii gadi aanaa galmeessaa kan jiran falmattoonni tapha waancaa liigii Awurooppaa irra galgalaan walitti dhiyeenyaa fi wal fakkeenya bara dorgommii kanaan qabaniin taphicha akka eeggamu taasisaniiru. Leenjisaa waggaa 2 kilabicha waliitiin dabarse Erik ten Hag erga bara dorgommii jalqabeen booda geggeessuun kilaba liigichaan sadarkaa 16ffaa irra ture. Leenjisaa lammii Poortugaal kilaba liigii Poortugaaliin yeroo gaarii dabarsaa turan Roobin Amorim Sporting Lisbon gallakkisiisuutiin gara Old Trafford kan fide Manchester United taphoota 36 Pirimeer Liigiin taphate keessaa taphoota 18 injifatamuutiin seenaa irraa kilabicha akka kufaatiitti yaadatu kan bara dorgommii 1973 fi 1974 taphoota 20 injifatamuutiin galmeessisuun dabaretti hiikuun galmeessisuun sadarkaa 16ffaa irra yoo ta'u seenaa kufaatii fi gaagama qabxii dhabuun kilaba guddicha addunyaa kanaaf hiriyaa ta'uutiin waliin maraa kan jiru kilabni kaaba London Tottenham ammoo taphoota liigichaan taphate 37 keessaa taphoota 20 injifatameera. Kun seenaa irraa erga hundaa'e tokko argee hin beekne bara kana dabarsaa jiruun kilabichi kilaboota liigicha keessaa godanan Leicester City, Ipswich Town fi Southampton qofaan caaluun sadarkaa 17ffaa irra akka taa'us isa taasiseera. Erga Sir Alex Ferguson ofii isaaniif waancaa Pirimeer Liigii Ingilaand 13ffaa kilabichaaf ammoo waancaa liigichaa 20ffaa fudhachuutiin
kilabichatti naga dhaammachuun soorama bani'aas dirree keessaa fi dirreen alatti tasgabbii wanti jedhamu irraa kan fagaate Manchester United taphoo 8 as dhiyeenya liigichaan taphate keessaa 2 qabxii qooddate taphoota 6tiin injifatame. Walitti aansee yeroo dheeraatiif kilaboota liigichaatiin injifannoo tokko malee walitti aansuun yeroo dheeraadhaaf imalaa jiran keessaa tokkoof taasiseera. Ta'us garuu faallaa kanaan bara dorgommii addaa liigii Awurooppaan dabarsaa kan jiru kilabni magaalaa Manchester United tapha tokkoon osoo hin injifatamin tapha waancaa farral kan Tottenham waliin liigii Awurooppaan eegamaa jiraachuun yaadannoo gaarii deeggartoonni kilabichaa har'a halkan abdii fi hawwii tokkicha waancaaf kilabicha keegan isa taaseedha. Kun kanaan osoo jiru taphoota 11 darban liigichaan taphate keessaa tapha tokko qofaan kan injifate Tottenham taphoo 3 bara dorgommii kanaan Manchester United waliin taphate keessaa sadanuu injifachuun isaa gaagama qabxii dhabuun rakkachaa kan jiran deeggartoota Manchester Unitediitiif yaaddoo isa kan biraa ta'eera. Kilaba erga waancaa liig kaappii tokkicha fudhate hoggoonni 17 darban leenjisaa kan jiran lammiin Awustiriyaa Ange Postecoglou waggoottan darban keessa taphoota lamaan waltajjii lamaan taphoota waancaaf qaqqabe waancaa kan dhabe Tottenhamiif waancaa kan fide yoo ta'e leenjisaa jalqabaa kilabichi siidaa yaadannoo isteediyeemii fuuldura irratti dhaabuudhaaf malan jedhamuutiin eegamaaru. Premier League Englandiin taphoonni torbee 37ffaa kaleessa yeroo xumuraman Manchester City fi Crystal Palace injifataniiru. Itaad irratti Bournemouth waliin kan taphate Manchester City galchii 3-1 kan milkaa'e Omar Marmosh, Miko Gonzalez fi Bernardo Silva ammoo galchiiwwan 3 Manchester City lakkoofsaniiru. Taphicha irratti gama Manchester Cityin Matteo Kovacic akkasumas Bournemouth Lucas Cook kaardii diimaadhaan dirreedhaa gaggeeffamaniiru. Ji'oota 7 dirreedhaa fagaatee kan ture taphataan sarara jidduu Manchester City Rodriin taphicha irratti jijjiiramee seeneera. Manchester Cityin qabxii 68 gaachuudhaan sadarkaa sadaffaa yeroo qabatu hirmaannaa Champions League bara dhufu qabus bal'ifatee kan bahe. Bournemouth qabxii 53 sadarkaa 11ffaa irratti argama. Tapha biraatiin Crystal Palace durfamurra ka'ee galchii Idinikitaa 2 fi Chilwell galcheen 4-2 Wolves injifateera. Taphataa sirra jidduu Manchester City Kevin De Bruyne fi Zidane ijaaramuuf jedhame. Taphataan sirra jidduu kilabichaa turtii waggoota 10 Manchester City keessatti taasiseen waancaa 16 injifachuun isaanii yaadatama. Zidane kunis fuuldura istaadiyeemii Itaad irratti akka ijaaramudha kan himame. Ijaarsa siidaa kana waliinis wal qabatee kilabichi xiyyeeffannaa guddaa kennee kan hojjetu ta'udha kan ibsame. Waggoota 10 kilabicha keessatti dabarseen taphoota 400 ol kan taasisee taphataan sirra jidduu kun kilabichi milkaa'ina olaanaa akka argatuuf gaheen inni taasises guddaa ta'udha kan ibsame. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaanis imimmaaniin guutamanii Meesii taansuun De Bruynen taphataa cimaa ani waliin hojjedhe jechuun kan isaan dubbatan. Taphataan kun ganna dhufuun gara kilaboota Saawudii Arabiyaa imaluudhaaf carraan qabu bal'aa ta'udha kan ibsame. Kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaatiin odeeffannoowwan ispoortii qopheessinee kan daawwattanii waan nu daawwattaniif guddaa galatamaa inni irraa turtiin keessan ammas bifa biyyaa waliin haa ta'u. Odeeffannoo bifa biyyaadha daawwattoota keenya simraan gahaa jirru amma immoo kan yeroon haala raaga haala qilleensaa guyyootan itti aananii dhufan maal fakkaata kan jedhu daawwannee deebina.
odeeffannoo bifa biyyaa keenyaa marsaa jalqabaa gara xumuraarra geenyeeti kan jirru odeeffannoo keenya marsaa jalqabaa kana osoo hin xumuriin dura dhuka oduu har'aaf qabanne beeksisna jechuudha. Dhukni oduu keenya har'aas waa'ee misooma indastirii irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Hojiileen misooma indastirii hojjetamaa jiran keessattuu jijjiiramoota sochii Itoophiyaan haa oomishtu galmaa'anii fi sadarkaa indastiriiwwan biyyattii irra jiran bal'inaan kan ilaalu ta'a. Kana malees oomisha biyya alaa kan biyya keessaa bakka buusuuf jalqabbii jiruu fi kallattii xiyyeeffannoon damee indastirii biyyattii irratti xiyyeeffachuun dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa dhuka oduudhaan simbiraan kan geenyu ta'a daawwattoota keenya. Ammaaf odeeffannoon keenya bifa biyyaa marsaa jalqabaa asuma irratti kan xumuru ta'a turtiin booda walitti kan deebi'u ta'a yeroo gaarii siif haa ta'u. Akka risaatti samiirraan asii gadi. Lafa abbaa bakkee abbaa waaquu kan jedhamudha. Komiin jirus yoo isaan naannoo kana misoomsan. Isa adda baafachuudhaan. Haroon Gilgal Gibeem. Baammanaa keenya galuu dideennaan. Bakka argama odaa hulleem. Wanti soba akka keessa hin jirre ragaa keenya jarreen. Mafxar. Carraa guddaadha. Carraa guddaa kanatti nu fayyadamne. Kanarraa ashannee gurguruu barbaanna. Carraan nu qabnu. Borodan naga udun borana bula jawan naga gadan takura naga gadan taguyo naga gadan tunu borana naga bora kusi naga khusgose naga boran sab bogon chuma naga gadan mujin taroba naga wage robe aradan bala gulle no mirgete khole goto aku gudan kun naga nugu ana unta gubban beso na firbo tulu nam duri ta gama mulla dadachra gubban dar ar jalan ko sai ay meta yara ne ja dir sambuli kharamuli dur tai dureti tai ora bula debana han kelmat han kergat ora bula debana Bobbaan nagaa bobbaa eegalee galchumii nagaa dhalaalachii nagaa dhala hormii nagaa alaabarrii nagaa foorgosii nagaa gosborraa sabboogoon nagaa raabii nagaa yaa'ii nagaa huusii nagaa huucuun nagaa gadaan taguyyoo nagaa yaati gadaan mujjiin tarooba nagaa yaati bukkinni roobee targuu leeloo mirgitee xoholee guute nagaa waaqatti nu guute har'a fuloon nu ollee bulijufti nagaa yaabal garbii dhala nagaa garbii dhacha nagaa uumatii nagaa kan uumamee garaa jiru nagaa kan agaree lafa jiru nagaa. Ariir goro nagaa goro yaa ubachuutti nu nagaa ora bula ora nagaa yaangala dureetti duru warraa bul Istanbul harambul hartan te khair sabul godaan khara guut teetu barcuma guut guat arda guut deeban hor yibul nagaa saule nagaa lima gaati nagaa dala chi nagaa dala qot me nagaa liban gol baditi nagaa tulo sallan nagaa la du shana nagaa yaai nagaa yube nagaa kusi nagaa kusi go se nagaa go borona sabbo go nagaa waka yo ile gurati waku kurra sarri gurati ejata ma khotte yamtu jalla mesru ragor se nagaa no be fan khanno nu ka jelchi harran nu ka jelchi warran nu ka jelchi waka yo waka nagaa no guti intala duretti tay dur warra bul khakel madu khakel gadano tay anani jar chokor sai wal jalal uballat ora bula ora nagaan kala ngafaman dambul bubaga suma deedat ora bula debana waga de ebulu be fan khan no daga debanu no debanu no be mat khan no debas chaanaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa isaatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV Afaan Oromoo bakka hundatti argama.
akka risaatti samiirraan asii gadi. Lafa abbaa bakkee abbaa waaquu kan jedhamudha. Komiin jirus yoo isaan naannoo kana misoomsan. Isa adda baafachuudhaan. Haroon Gilgal Gibeem. Baammanaa keenya galuu dideennaan. Bakka argama Odaa Hulleem. Wanti soba akka keessa hin jirre ragaa keenya jarreen. Maftar. Carraa guddaadha. Carraa guddaa kanatti immoo fayyadamnee. Kanarraa ashannee gurguruu barbaanna. Carraan nu qabnu. Borodan naga udum borana bela jawan naga gadan takura naga gadan taguyo naga gadan tunu borana naga bora kusi naga khusu kusi naga boran sab bogon chuma naga gadan mujin taroba naga bagi robe aradan bala gulle nam mirgete khole gutu aku gudan kun naga nugu ana unta gubban beso na furbo tulu nam duri ta gama mulla dadachra gubban dar ar jalan kosai ame ta yara ne ja dir sambuli kharamuli dur ta dureti tai ora bula debana han kelmat han kergat ora bula debana Bobbaan nagaa bobbaa eegalee galchumii nagaa dhalaalachii nagaa dhala hormii nagaa alaabarrii nagaa foorgoseen nagaa gosborraa sabboogoon nagaa dhaabii nagaa yaa'ii nagaa huusii nagaa huucuun nagaa gadaan taguyyoo nagaa yaa'ati gadaan mojjiin tarooba nagaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon bifa biyyaa marsaa lammaffaan eegaleeti kan jiru. Turmaata keenya sa'aatii tokko marsaa lammaffaa irratti jechuudha odeeffannoo garaagaraa kanneen sila simbiraan keenya dabalata kanneen biroo haaraadhaan immoo simbiraan gahaa turmaata kan taasisnu ta'a dhukoo oduus qabannee jirra nu waliin turaa jechuudhaan gara oduu ijootti ceena. Koreen calallii hooggansa boordii filannoo biyyaalessaa kaadhimamtoota hooggansa boordichaa filataman ja'a ifoomse. Poolisiin federaalaa appilikeeshinii ittisa yakkaa hojiirra oolchee sadarkaa addunyaatti badhaafame. Paarkilee indaastirii humna guutuun hojiitti seenuun bu'aa barbaadamuu argamsiisuu akka qaban himame. Odeeffannoo biyya alaatiin dureen hafuuraa Iraan Ayatollaa Ali Hameenii Iraan yuureeniimii gabbisuuf niwukileeraa hidhachuuf eeyyama biyya kamiyyuu hin barbaaddu jedhan. Odeeffannoo keenya bifa biyyaa marsaa lammaffaatiin odeeffannoo dhukaa oduu qabanneeti kan jirru dhukni oduu keenya immoo dhimma misooma indaastirii irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Kana irratti immoo keessummaa keenya istiidiyoo magaalaa Hawaasaa irratti argamu paarkii indaastirii Hawaasaa irraa obbo Fayyisaa Hordofaa affeeranneeti kan jirru gara boodaatti turmaata kan waliin taasisan ta'u isinis immoo hanga dhumaatti waliin turtii taasisaa jechuun affeerraa keenya. Odeeffannoo keenya bifa biyyaa marsaa lammaffaa immoo oduuwwan gaggabaaboo isinitti himuudhaan kan eegallu ta'a.
Manni marii ministeerota walga'iidilee 45ffaa har'a taa'een dhimmoota garaagaraa irratti murtoo dabarse. Jalqabbii irratti manni marichaa wixinee labsii bulchiinsaa fi tajaajila ekstenshinii qonnaa qooda fudhattoota waliin hedduudhaan irrattis mari'ateera. Waggoottan darban tajaajilli ekstenshinii qonnaa mootummaa qofaan kennamaa akka turee fi fedhiin damichaa guddachaa waan dhufeef hojimaanni dhaabbilee miti mootummaa damee dhuunfaa fi waldaalee hojii gamtaa hirmaachisuu diriirsuun barbaachisaa ta'uu manni marichaa kaaseera. Wixinee labsii kanarratti mari'achuun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka qajeelfamu sagalee guutuun murteessee jira. Itti aansuun manni marichaa kan mari'ate wixinee labsii kaffaltii tajaajila sirna naannoo irratti yoo ta'u Itoophiyaa hojimaata kaffaltii tajaajila sirna naannoo ilaalchisee hammattoon seeraa waan hin turreef haala wal fakkaataa hin taaneen qaamolee garaagaraan hojiirra oolaa turuu yaadachiiseera. Sadarkaa guddinaa yeroo ammaa irraa gahameen hammattoon seeraa dhaabbilee federaalaa fi naannolee damee dhuunfaa fi miti mootummaa ilaalcha keessaa galchee jiraachuun barbaachisaa akka ta'e manni marichaa eereera. Manni marichaa wixinee labsii kanarratti erga mari'ateen booda mana maree bakka bu'oota uummataaf akka qajeelfamu sagalee guutuun murteessuu ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Waajjirri giftii duree Zinnaash Taayyaachoo faawundeeshinii misoomaa baadiyaa chaayinaa wajjin ta'uun qaama miidhamtootaaf deeggarsaa wiilcharii gumaache. Deeggarsi wiilcharii giftii duree Zinnaash Taayyaachoon taasifame kun har'a Finfinneetti kan eegalame yoo ta'u deeggarsichi ji'oottan itti aanatti magaalota naannolee garaagaraattis akka itti fufan himameera. Deeggarsa addabaabaayii michoomaatti gaggeeffame kanaan wiilcharoonni 270 qaama miidhamtootaaf kennamaniiru. Sirna kanarratti giftii duree Zinnaash Taayyachoon dabalatatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Cheen Hei argamaniiru. Deeggarsi qaama miidhamtootaaf taasifamu kun itti fufinsaan kan gaggeeffamu ta'uunis himameera. Tattaaffii Itoophiyaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf taasiftuu milkaa'inni Biraazil damee qonnaan galmeessite fakkeenya gaarii ta'uu ministeerri muummee ittaanaa Tamasgan Xurunaa himan. Jilli ministeera muummee ittaanaa Tamasgan Xurunaan durfamu yaa'ii wabii nyaataa beela dhabamsiisuu fi akkasumas immoo misooma beeladaa baadiyyaa Biraazil Afrikaa lammaffaa irratti hirmaachaa jiruun cinaattis dhaabbilee damee qonnaa biyyattii bu'aa qabeessa taasisan daawwatanii jiru. Jilichi sochii hojiilee dhaabbata dhiyeessii biyyaalessaa Biraazil kan daawwate yoo ta'u hojimaanni dhaabbatichaa sadarkaa oomishaa haga gabaatti jiru irratti hordofuudhaan muuxannoo gaarii kan irraa fudhatan ta'uu obbo Tamasgan himaniiru. Jilichi koorporeeshinii qorannoo qonnaa Biraazil kan daawwate yoo ta'u koorporeeshinichi biyyee walaanuun sanyii miidhamanii oomisha olaanaa kennan dhiyeessuun sanyii midhaanii oomisha olaanaa kennan dhiyeessuun oomishtummaa dabaluu keessatti gahee olaanaa bahaa jira jedhame. Dabalataanis jilichi waldaa hojii gamtaa namoota miliyoona 1,500,000 ol dameewwan hojii garaagaraan fayyadamoo taasisee daawwateera. Itoophiyaa fi Biraazil haala qilleensa wal fakkaataa qabaachuu kan eeran obbo Tamasgan milkaa'inni Biraazil damichaan galmeessite tattaaffii wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf Itoophiyaan taasiftuu fakkeenya gaarii ta'uu eeranii Itoophiyaan qonna guddisuu fi sagantaa shaaraa magariisaa hojiin qabeenya uumamaa hojjechaa jirtu Biraazil dinqisiifamuudha kan himan. Waliigaltee biyyoonni lameen gama ejensii tumsaa Biraaziliin bulchiinsa bosonaa fi piroojeektii asiidummaa biyya irratti mallatteessan hojiirra oolaa jiraachuus yaadachiisaniiru. Daawwannaa kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi kan naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa dabalatee hooggantoonni biroos hirmaataniiru. Gareen aadaa fi aartii Itoophiyaa biyyoota miseensa BRICS aadaa fi aartii Itoophiyaa agarsiisuuf sirna gaggeessuu taasifamee jira. Gareen aadaa fi aartii Itoophiyaa kun Itoophiyaatti beeksisuu fi hariiroo uummattoota cimsuuf kan imalu ta'uudha kan himame. Afyaa'ii Taaggasaa Jaafoo ergaa jila garee aartiif dabarsaniin aartiin tokkummaa keessoo biyyaa fi walitti dhufeenya cimaa uummataa uumuu fi ijaarsa biyyaa nagaa fi badhaadhinaa hunda galeessaa mirkaneessuudhaaf haala sirrii ta'een fayyadamuu qabnaas jedhaniiru. Qabeenya uumamaa fi namtolchee biyya tokkoo calaqqisiisuu danda'an keessaa gaheen damee indaastirii fi aadaa akkasumas kalaqaa guddaa ta'uus ibsaniiru.
Itoophiyaan biyya qabeenya baay'ee fi sabaaf sablammoota garaagaraa qabdu ta'uu isheen ogeeyyiin aartii qabeenya aartii Itoophiyaan gama aadaaf kennaa uumamaan qabdu baaftee fayyadamuu akka dandeessu gochuu irrattis shoora olaanaa akka qabanis himaniiru. Xiyyeeffannoo mootummaan Itoophiyaa damee kanarratti qaburraa kan ka'e bu'uuraaleen misoomaa hedduun damee aadaa fi aartii keessatti ijaaramuun tarsiimoo fi maammanni sirna hojichaa sirreessuuf qophaa'ee hojiirra oolus ibsaniiru. Gareen aadaa fi aartii gaggeeffamee seenaa hambaa Itoophiyaa dirree addunyaatti calaqqisiisu walitti dhufeenya uummataa cimsuu hariiroo dippiloomaasii raawwachuu akkasumas turizimii hawwachuu keessatti itti gaafatamummaa biyyaalessaa guddaa akka ofirraa qabu hubachiisanii jiru. Sagantichi akka bakka artistoonni buleeyyii fi qaamoleen qooda fudhattoota garaagaraa argamanitti mata duree misraachoo bayyanannaa Itoophiyaa jedhuun gaggeeffameera. kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan odeeffannoo bifa biyyaa tamsaasa kallattiin isin biraa gahaa jirudha. Odeeffannoon keenya ammas akkuma tufeetti jira. Sirni waraqaa eenyummaa dijitaalaa imala dijitaalaayizeeshinii Itoophiyaa keessatti gahee olaanaa baachaa jiraachuun himame. Itoophiyaan muuxannoo sirna waraqaa eenyummaa dijitaalaa irratti qabdu yaa'ii idil addunyaa ED for Africa 2025 gaggeeffamaa jiru irratti hirmaattotaaf qooddeerti. Ce'umsi dijitaalaa piroojeektii murteessaa dhimma eenyummaa haqaa fi hammattummaa wajjin wal qabatu ta'uu ministeerri inooveeshinii fi teeknooloojii Ballaxaa Moollaa himanii jiru. Adeemsicha ijaarsa mul'ata Itoophiyaa dijitaalaa 2025 keessatti gahee olaanaa akka qabus eeranii kanaafis immoo sirni waraqaa eenyummaa dijitaalaa agarsiistuu ta'uudha kan isaan eeran. Daayiriktarri olaantuun bulchiinsa neetwoorkii nageenya odeeffannoo Tigist Hamid gama isaaniitiin mul'ata Itoophiyaa dijitaalaa ariifachiisuudhaaf manni marii Itoophiyaa dijitaalaa hundeeffamee hojiitti galamuu himaniiru. Manni marichaa sirna koo dijitaalaa wal fakkaataa fi amansiisaa kan ta'e akka uumuus ibsaniiru. Keessattuu nageenya saayibarii maddoota teeknooloojii banaa fi kalaqa biyya keessaa gara tarsiimoo biyyattii wal fakkaataatti jijjiiraa akka jirudha kan himame. Tajaajilli foddaa tokko masoo piroojeektii guddaa tajaajila mootummaa bakka tokkotti walitti qabuun rakkina lammiilee mudatu hir'isuuf akka qophaa'e himameera. Tattaaffii Finfinneen magaalaa ismaartii ijaaruuf taasisaa jirtu keessatti waraqaan eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa utubaa ta'uun tajaajilaa jiraachuu kan himan ammoo daayirektara olaanaa ejensii galmeessaa siivilii fi tajaajila jireenyaa magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoti. Sirna waraqaa eenyummaa kanaanis kenniinsi tajaajilaa fi amantaan dhaabbilee fooyya'uu ibsaniiru. Odeeffannoo bifa biyyaa kanneen biyya alaarraa arganne isinitti himnuun immoo Morookoon handaara Atlaantikaa irratti humna galaanaa Morookoo shaakala waraanaa biyyoota garaagaraa hirmaachisee gaggeeffamee jira. Shaakala waraanaa kana irrattis humna addaa Morookoon dabalatatti humni addaa Ameerikaa, Gaanaa fi Hangaarii hirmaachuudha kan himame. Shaakalichi meeshaalee waraanaa ajjechaa jumlaa uuman qolachuu fi dooniiwwan keemikaalota balaa uuman fe'anii imalan to'achuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun himameera. Shaakalli waraanaa kun walta'iinsa Ameerikaa fi Morookoon mata duree Afrikaa Laayon jedhamuun kan gaggeeffame ture yommuu ta'u bara kana yeroo jalqabaaf humnoota Gaanaa fi Hangaarii hirmaachisuun kan adeemsifame ta'uudha kan himame. Shaakala waraanaa buufata Morookoo Aggaar jedhamu irratti gaggeeffame kanaanis muuxannoo wal jijjiiruun kaayyoo ijoo shaakalichaa ta'uun ibsameera. Shaakalaan dabalatatti walta'iinsa ittisa galaanarraa cimsuu keessatti gahee akka gumaachuu eeramu AFP gabaaseera. Odeeffannoo birootti yoo ceenu immoo gamtaan Awurooppaa fi UK'n Raashiyaa irraa qoqqobbiiwwan haaraa kaa'uun isaanii himameeti kan jiru. Ministeeronni dhimma alaa gamtaa Awurooppaa teessoo gamtichaa kan taate Beeljiyeem magaalaa Biraasilsitti walgahii dhaabbilee fi dureewwan Raashiyaa irraa qoqqobbiiwwan haaraa 17 ta'an akka ka'an walii galaniiru. Qoqqobbiiwwan kunneen damee boba'aa ittisaa fi faayinaansii irratti kan xiyyeeffate ta'uun himameera. Dooniiwwan Raashiyaa boba'aa fe'an daangaa biyyoota gamtaa Awurooppaatti akka hin fayyadamne akkasumas Raashiyaan teeknooloojiiwwan damee loltummaa akka hin arganne taasisuu kaayyoo qoqqobbichaa ta'uun himameera. Qoqqobbiiwwan haaraan kunneenis Raashiyaa irratti dhiibbaa uumuun gara marii nageenyaatti akka dhuftu kan kaayyeeffatedhas jedhamee jira. Haa ta'u malee qoqqobbiiwwan haaraan kunneen Raashiyaan marii nageenyaa irraa abdii kutachuun haleellaa eegaltee cimsitee akka fuftuuf taasisuu danda'as sodaan jedhu uumamuu isaa Reuters gabaase.
Odeeffannoo keenya maddeena laasaan biroo qabanneen ammoo dureen hafuuraa Iraan Ayatollah Ali Khamenei yuuraaniyeemiin gabbisuun nukuraalaa hidhachuuf eeyyamaa biyyaa kamiyyuu akka hin barbaanne ibsite. Ibsi irra deddeebiin mootummaan Ameerikaa baasuus hiika akka hin qabnes eerameera. Marii dhimma niwukileeraa Ameerikaa wajjin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan magaalaa muummee biyyattii Teehiraanitti ibsa kan kennan dureen hafuuraa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei hooggantoota Ameerikaa Iraan yoomiyyuu yuuraaniyeemii gabbisuu hin qabdu jechuu isaanii dubbatanii jiru. Kanaanis immoo Iraan eeyyama Ameerikaan hojiin hojjettu hin jirudha kan isaan jedhan. Iraan keessatti namni Ameerikaa irraa eeyyamaa eegu tokkoyyuu akka hin jirre hubatamuu qabaas jedhaniiru. Daandii mataa keenyaan imaammataa fi tarsiimoo qabdu hordofnee tarkaanfii barbaachisaa kamiyyuu ni fudhanna jechuun dubbataniiru. Yaadni dureen hafuuraa Iraan Ayatollah Ali Khamenei kanneen kun mariin dhimma niwukileeraa gaggeeffamaa tureen waliigaltee irra gahamaa akka hin jirre agarsiistu ta'uudha kan isaan himan. Keessattuu ergama addaa bahaa giddugaleessaa pireezidaantii Doonaald Tiraamp Steef Witkoof Iraan yuuraaniyeemii akka gabbiftuu hin eeyyamu jechuun isaanii hooggantoota Iraan akka dallansiisee himameera. Waggoottan darban gabbisni yuuraaniyeemii Iraan dhibbentaa 60 irra gahuun ibsamaa kan ture yoo ta'u biyyattiin gabbisa yuuraaniyeemii kana kan raawwattuuf meeshaa waraanaa niwukileeraa oomishuuf ta'utu himamuu isaa AFP'n gabaaseera. Odeeffannoon bifa biyyaa marsaa lamaffaa akkuma itti fufeetti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa filattanii waan hordofaa jirtaniif ammoo galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoo bal'inaan qabannetti dabarra. Koreen calallii hooggansaa boordii filannoo biyyaalessaa kaadhimamtoota hooggansaa boordichaa filataman ifoomse. Koreen calaltuu miseensota boordii filannoo biyyaalessaa ministeera muummee Abiy Ahmediin hundaa'e kaadhimamtoonni dhiyaatan bu'uura labsichaan hojiirra adda baasuu hojjetamaa turu walitti qabaan korichaa luba Taagaay Taaddalaa yaadachiisaniiru. Walqixxummaan sabaa fi koorniyaa akka jiraatuu fi hirmaachisaa akka ta'uuf hojjetamaa akka tures eeraniiru. በዚሁ መሰረት ለተከታታይ 21 ቀናት በተለያዩ ሚዲያዎች bu'uuruma kanaan guyyaa 21 walitti aansu eerichi kan eegaluu fi kan itti xumuramu akkasumas mala akkamiin eeruun akka dhiyaatu ibsinee turre. Kanaafuu eebila 1 haga 21 bara 2017 haga sa'aatii 11tti iimeelii waatsaappii bilbila poostaa fi qaaman dhiira 103 dubartoota 65 fi qaamamtoota 6 kaadhimamtoota 168 eeruu fudhanneerra. Walitti qabaan korichaa luba Taagaay Taaddalaa hojiin dorgomtoota dhiyaatan adda baasuu erga xumurameen booda kaadhimamtoonni xumuraa 6 filatamuudha kan himamani. Kaadhimamtoonni 6 kun immoo kan filataman eeruu namoota 168 keessaa akka ta'edha kan himame. መልማይ ኮሚቴው በአዋጁ የተቀመጠውን መስፈርት የሚያሟሉና ኮሬን ጫላልቱ ኡላጋ ለብሲቻን ካአሜ ካን ጉተኒ ፊ ጉጫ ካድመምቶታ ኢብሰሜን ጉተሜ ዱርጉምቶታ dhiyaatan hojii calaluu egaa hojjeteen booda adeemsa calallii sadarkaa sadiin kaa'ameen adeemsi sun kaadhimamtoota eeraman keessaa 12 calallii marsaa xumuraaf kan darban yoo ta'u kana keessaa 9 afgaaffiif dhiyaataniiru. Kanneen 9 keessaa 6 adda baasuun koreen calalaa ragaa barnootaa fi muuxannoo hojii kan ibsu akka dhiyeessanii fi ibsan taasiseera. Kaadhimamtoonni 6 ulaagaa barbaachisu guutuu filatamuu eeraniiru. Kaadhimamtoonni dhiyaatan kunneen ministeera muummeef kan dhiyaatan yoo ta'u ministeerri muummees mana maree bakka bu'ootaa uummataaf dhiyeessuun 6 isaanii keessaa 3 miseensota boordii filannoo biyyaalessaa yeroo turtii isaanii xumuran bakka buufamuus jedhameera. የተቀመጠውን መስፈርት የሚያሟሉ ዕውቀትና ልምዳቸውን ulaagaa kan guutan beekumsaa fi muuxannoo isaanii biyya keenyatti filannoon bilisa fi amanamaa ta'e akka gaggeeffamuuf miseensi boordii filannoo biyyaalessaa ta'anii muudaman bilisa ta'anii qindeessuu fi hoogganuu ni danda'u jechuun bu'uura qabxii fidaniin tokkoffaan obbo Tasfaayee Niwaay, lammaffaan obbo Taklit Yimmasil, sadaffaan aadde Naasim Alii, arfaffaan aadde Daaroo Jamaal, arfaffaan aadde Fireewot Girmaa, jaffaan Dr. Yaarid
kaadhimamtoonni kunneen kabajamoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiif akka dhiyaatu koreen caaltuu sagalee guutuun raggaaseera. Odeeffannoo bal'inaan biraan geenyu kan birootiin immoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattonni magaalattii tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'ee nageenyummaan isaa mirkanaa'e akka argataniif itti fufiinsa misoomaaleen bu'uuraa ammayyaa ijaaramaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen himaniiru. Kantiibaa Adaanech magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yekkaa naannawaa Shoolaa jedhamuun beekamutti gamoo ammayyaa darbii konkolaattotaaf oolu eebbisiisaniiru. Bakki dhaabbii konkolaattotaa kun eebbifamee yeroo tokkotti konkolaattota 1,000 keessummeessuu akka danda'u himanii jiru. Abaayyoo Kafan immoo bal'inaa qindeesseera. Magaalaa Finfinneetti baay'ina konkolaataa magaalattii keessa jiranirraa kan ka'e akkasuma rakkoolee biroo seektara geejjibaan magaalattiin qabduun bifa wal simeen daandiiwwan dabalatee bu'uuraalee murteessoon sirnaan ijaaramaa waan hin turiniif jiraattonni magaalattii dhiphina tiraafikaa hamaaf saaxilamaa turaniiru. Ammas saaxilamaatti kan jiran rakkoo seektarichaa walxaxaa sirnoota darbaniirraas darbanii kana furuuf bulchiinsi magaalattii jijjiirama asitti saffisa olaanaan daandiiwwan magaalattii babal'isuu dabalatee bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaaree uummataaf banaa taasisaati kan jiru. Bulchiinsi magaalattii kutaa magaalaa Yekkaa naannawaa Shoolaa jedhamuun beekamutti gamoo ammayyaa konkolaattota 1,000 al tokkotti baachuu danda'u tajaajilaaf banaa taasiseera. Gamoon ammayyaa konkolaattota 1,000 al tokkotti baatu kun darbiiwwan lafa jalaa fi lafa olii walumagalatti darbii 8 kan qabu yoo ta'u liiftii yookaan baattuu fi kaameeraa CCTV dabalatee teekinooloojii guutuu waliin kan ijaaramee lafa hektaara walakkaarra kan buufatee fi akka biyyaatti kan jalqabaa ta'uun ibsameera. Kantiibaa Adaanech gamoon kun ijaaramuu isaatiin keessattuu dhiphina tiraafikaa Magganaanyaa fi Gurdi Shoolaa qabatamaan kan furudha jedhaniiru. የየካ ቁጥር 2 መኪና ማቆሚያ ይህ ፕሮጀክት ደግሞ በመገናኛና በጉርድ ሾላ መካከል የሚገኝ gamoon konkolaattota 1,000 al tokkotti baatu kun iddoo tarsiimawaa Magganaanyaa fi Gurdi Shoolaa jedhamu gidduutti kan ijaaramedha. Akkuma hundi keenya beeknu Gurdi Shoolaan sosochii daldalaa guddaatu jira. Sababuma kanaan dhiphina hamaatu namaa fi konkolaattota gidduu jira. Gamoon kun itti yaadamee bifa kanaan ijaaramuun isaa dhiphina tiraafikaa ni hir'isa. Daldalanis dhiyeessa. Sosochii hawaas diinagdee uummataas ni fooyyessa. ንግድን ያሳልጣል፣ ኢኮኖሚን ያነቃቃል። Kantiibaa Adaanech sirna eebbaa kanarratti haasawaa taasisaniin bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattonni magaalattii tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa nageenyummaan isaa mirkanaa'ee akka argataniif itti fufiinsaan bu'uuraalee misoomaa ammayyaa ijaaraa jiraachuu ibsan. ከለውጡ ወዲህ ወደ 150 የሚሆኑ የተሽከርካሪ ማቆሚያዎች jijjiirama asitti iddoowwan dhaabbii konkolaattota 150 ta'an ijaarreerra. Terminaalota 49 ijaarree tajaajilaaf banaa taasifneerra. Jijjiiramaan dura mootummaan paarkiiwwan dhaabbii konkolaattotaaf oolan kan ijaaraman 2 qofa. Jijjiirama asitti paarkiiwwan dhaabbii konkolaattotaa 150 ijaarree tajaajilaaf banneerra. Tajaajila si'ataa taasisuu keenyaan jiruu fi jireenya uummata keenyaa ni fooyyessina. Hojii tajaajila ammayyaawaa uummata keenyaaf dhaqqabsiisuuf eegalles cimsinee itti fufna. Hojiin rakkoo seektara geejibaa magaalattii furuu fi jiraattota keenyaa bayyaannachiisuu cimee itti fufa. Kantiibaa Adaanech haasawaa taasisanii kanaan jiruu fi jireenya uummata keenyaa kan fooyya'u miidiyaa hawaasaa irratti akka namoonni tokko tokko taasisaa jiraniin osoo hin taane qabatamaan rakkoo uummataa hubachuun hojii qabatamaa akka kanaa hojjechuunis jechuun ergaa wal hubannaan fi waltumsaan haa hojjennuus dabarsaniiru. Sirnicha irratti qaamolee ijaarsa gamoo kanaa keessatti gahee isaanii bahatanii maraafis badhaasni fi beekamtiinis kennameera. Kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaatiin dhimma dhuka'uu keenyaan qabannetti geenyetti kan jirru oduu keenyan keessattuu misooma indaastirii irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Kana irrattis immoo keessumaa affeerranneeti kan jirru san dura garuu odeeffannoowwan qabannee kan daawwattoota keenyaan biraan kan geenyu ta'a. Paarkileen indaastirii guutuu humna guutuun hojiitti seenuun isaanii bu'aa barbaadamuu argamsiisaa akka jiru himame. Paarkileen kunneen hanqina galteewwan furuufis qabeenya naannawaa bu'uura taasifachuu akka qabanidha kan himamu. Paarkiin indaastirii Jimmaa hojiilee qindeessaa qonnaa naannoftittiin beekamu irratti xiyyeeffachuudhaan hojiilee garaagaraa hojjechaa akka jiru himameeti kan jiru. Riippoortarri keenya Tafarii Gammee waan qindeessee qaba. Daawwannee walitti deebina. Paarkiiwwan indaastirii akka biyyaatti jiran 13 keessaa paarkiin indaastirii Jimmaa isa tokkodha. Naannoo lixa Itoophiyaa kanatti egaa kuduraa fi muduraan hedduu beekama. Hedduu oomishamas. Paarkiin indaastirii Jimmaa immoo kana giddu galeessa godhachuudhaan kan hundaa'e waan ta'eef
agro processing yookiin immoo oomisha kuduraa fi muduraa qonnaan bultoonni oomishan kan process godhuudhaan yookiin immoo qindeessuudhaan oomishitootaaf yookiin fayyadamtootaaf dhiyeessuudha. Paarkiin kun giddugala kana keessatti gaafa hundaa'es qonnaan bultoota garaagaraa asitti oomisha isaanii dhiyeessuudhaan fayyadamuu ni taasisa jedhamee yaadamee akka ta'e odeeffannoon arganne ni mul'isa. Paarkiin indaastirii hundaa'uun carraa hojii uumuu, sharafa alaa argamsiisuu fi ce'umsa teekinooloojii dhugoomsuun lammiileen muuxannoof kalaqa akka barataniif bu'uura kan kaa'u akka ta'e ibsama. Paarkiin indaastirii Jimmaatis akkuma paarkiiwwan indaastirii iddoolee biroo sheediiwwan hojii qopheessuun lammiilee biyya keessaa fi alaatti kireessuun oomisha qindeessa qonnaa irratti bobba'uu bakka bu'aan hojii raawwachiisaa paarkichaa Bisraat Buzunaa himanii jiru. Gosa lama qabna. Sheediin tokko abbaa 5,000 kaaree meetirii 5,000 ni tokkummaa abbaa kaaree meetirii 3,000. Kana keessa gara sheedii 7 amma abbootii qabeenyaatiin qabamee jira. Qabatamaan gara hojiitti galee kan hojiirra oolu zayitii abukaadoo oomishuu irratti sheedii 2tu hojiirra jira. Inni kan farniicharii fi koofii piroosesii irratti already meeshaa adda addaallee importii gochaa jiru. Amma karaarra jira, wadabiirra jira kan jedhamu jira. Achirra jiru staaf isaanii fi maanaajmentii isaanii hundeessanii gara hojimaataatti seenuudhaaf qophii isaanii fixanii jiru jechuun danda'ama. Sharafa alaa akkaan hammaate furuufis qooda isaa baachuuf qophaa'u obbo Bisraat Buzunaa eeranii jiru. Sharafa biyya alaa sana karaa kamiin arganna? Tokkoffaa sheedii kana kireessuudhaan doolaaraan kireeffama kaareedhaan. Lammaffaa abbaa qabeenyaa sun zayitii kana oomishee ekspoortii godha. Oomishni naannoo kana oomishamu hundumaa parsantii harki caaluutiin gara biyya alatti ekspoortii godhama jechuudha. Kanaaf naannoo sanatti amma baatii baatiidhaan kan baatii 9 gabaasa daataa seeroodhaaf yaadadhu baadhullee galii galchaa jiru galii salphaa miti. Inni lammaffaan immoo bu'aan hojjetaan amma sila argaa turtani faabrikaa keessatti isa achitti ilaalaa. Isa qofaatu hin ta'ini amma gibbii baayoogaazii yookiin fertilaayizer bakka itti oomishamu jira. Biyyoo ammas qabadhee jiru kuni ija abukaadoo irraa gara biyyootti jijjiirame biqiltuu adda addaatiif akka xaa'u kan fayyadamu akka xaa'uutti kan ittiin fayyadamnudha jechuudha. Inni kunis ekspoortii godhama jechuudha. Kanaaf bu'aan warshaaleen amma hojiitti eegalanii jiran bu'aan jarri buusaa jiran bu'aa salphaa miti. Qabiinsa mirga hojjetaa hojjetaan guyyaa akka hojjetaa guyyaatti inni mindaadhaan immoo mindeeffamee hojii hojjetu mindaa isaatiin naannee cross check godhama. Karaa waajjira hawaasummaa magaalaa Jimmaarras dhufanii haala qabiinsa isaanii fi haala hojii maatii keessa jiranu mirgi isaanii hammam qabamaa jira kan jedhamu cross check godhama. Directly contact qabna jechuudha jara hojii. Paarkilee akka biyyaatti hojjetaman 13 humna guutuun hojiitti galchuuf irratti hojjechuu feesisa. Gabaasa qindaa'eef Tafarii Gammee Jimmaa. Odeeffannoodhuma kanarratti tura daawwattoota keenya keessummaa affeeranii jira. Keessummaan keenya immoo istuudiyoo Hawaasaarraa ogeessa industirii paarkii Hawaasaarraati Fayyisaa Hordofaa jedhamu. Keessummaa keenya galatoomaa anaa dhufuu isiniin jenna. Hayyee mee tolee nu dhageessaa yoo jiraatanii gara gaafii duraatti haa dhufnuuti mee sosochiin Itoophiyaan yaa oomishtu erga eegalame as keessattuu oomishni paarkiiwwan indaastirii paarkii indaastirii Hawaasaa keessatti oomishamaa jiru maal fakkaata? Tolee galatoomii egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana mootummaan keenya itti xiyyeeffatee kan hojjetaa jiru keessaa inni tokkoffaan damee industiriiti. Damee industirii kana keessatti yeroo ammaa kana mootummaan xiyyeeffannoo itti godhee kan sirriitti babal'inaan hojjechaa jirudha. Kanallee dhugoomsuudhaaf industiriiwwan 13 hojjetee gara hojiitti kan galche ta'uu beekamaadha. Kana keessallee zooniin diinagdee addaa Hawaasaa yookiin immoo industirii paarkiin Hawaasaa isa tokkodha. Kana gaafa jennu sheediiwwan 52 ijaarsisee abbootii qabeenyaa kan biyya keessallee kan biyya alaallee galcheetiin hojjetaa kan jiru ta'uu beekamaadha. Gaafa kana jennu hojjettoonni kunniin yookiin immoo
kubbaaniyyaa yookiin immoo investoroonni kunniin sharafa biyya alaa kan argamsiisu teekinooloojii hojjetaa biyya keessatiif humni namaa akka oomishamu kan gargaaru inni sadaffaan immoo humna nama baratee akka oomishu kan gochuu danda'u ta'uu beekamaadha. Gaafii ati gaafattirraa ka'ee gaafan deebisu uffatoota adda addaa yeroo ammaa kanatti uffata garmanti teekstaayil kan jedhamu oomisheetiin gara biyya alaatti kan ergu ta'uu beekamaadha. Gaafa kana jennullee Itoophiyaa taamarti kan jedhamu yookiin immoo Itoophiyaan oomishtuu keessatti gahee guddaa kan bahachaa jiru ta'uu beekamaadha. Gaafa uffanni asitti oomishamu kana made in Itoophiyaa kan jedhu kan dhugoomsu kana gaafa ta'u immoo biyya alaarratti globaalii yookiin intarnaashinaali biyyi keenya akka maqaan isaa kafol jedhu yookiin immoo beekamtii argatu kan godhudha. Inni lammaffaan humna nama baratee oomishee teekinooloojiidhaanis ta'e innoveetiivii adda addaa kan argamsiisuu fi akkasumas kan gabaa biyya keessallee industirii xixiqqaa himaaxaa wajjin wal qabatee hojjettoonni asitti iskiilii fi naamuleejii argatan kun akka biyya keessaaf tajaajilan kan godhudha jechaadha. Hayyee oomishni biyya keessatti oomishamaa jiran egaa olee bubbuleeti kan inni jiru oomishaaleen kanneen biyya keessaatiin bakka buusuutiin akkasumas immoo sharafa biyya alaa argamsiisuu keessattis gahee isaan bahachaa jiran maal fakkaata? Egaa akkuma beekamu oomisha biyya alaarraa dhufu doolaara guddaadhaan mootummaan kan galchu jechaadha. Gaafa kana jennu immoo xiqqoo akkuma beekamu loodii yookiin immoo ba'aa kan fidu ta'uu beekamaadha. Kan immoo gaafa biyya keessan bakka buusnu tokkoffaa aksesii yookiin immoo akka barbaadetti uummanni biyya keessaa argachuu danda'a meeshaawwan. Lammaffaan immoo kan mootummaan doolaara baay'ee itti kafalee biyya alaatti irraa galchu kana sababumatti yookiin immoo qallaalumatti kan hambisu ta'uu danda'a jechaadha. Gaafa kana jennu doolaarri birriidhaan gaafa jijjiiramu tokkoffaa doolaara bahusan tajaajila biraa daatumis infraastrakcharii fi faasilitii adda addaa ittiin ijaarsisuu danda'a jechaadha. Doolaara hafee kana jecha doolaara bahuu qabu kana hambisee gara biriitti jijjiireetiniin akkasitti tajaajila kan kennu ta'uudha jechaadha faayidaan isaa. Mee gara gaafiitti aanutti dabarraa keessattuu paarkiiwwan indaastirii humna guutuudhaan gara oomishaatti galchuu fi akkasumas damee indaastirii fooyyessuudhaaf xiyyeeffannoon gama mootummaatiin jiru maal fakkaata laata? Akkuma beekamu yeroo ammaa kana hawaasaa industirii paarkii keessa immoo zoonii diinagdee addaa hawaasaa keessatti kubbaaniyaan dhuunfaa piraayiveet seektarii fi kan biyya alaarraa dhufanis humna gahaadhaan pootenshaalii gurguddaa warri qaban ciminaan hojjechaa kan jiranidha. Kana gaafa jennu amma yeroo ammaa kanatti xiyyeeffannoo mootummaan kennee hojjechaa jiru kubbaaniyaan kamuu yookiin immoo abbaan qabeenyaa kamuu kan biyya keessallee kan biyya alaallee baasii guddaadhaaf akka saaxilamne taaksii hir'isee parsantii gara parsantii 10tti hir'isee kan hojjechaa jirudha. Kana qofa miti miiksii ikoonoomii kan jennu yeroo ammaa kana dura garmantii fi teekstaayilii irratti kan inni hojjetaa ture amma yeroo ammaa kana dabalata oomishawwan dabalataa kan akka soolaarii fa'aa kan akka awutoomotiivii fa'aa akka elektirooniksii fa'aa dabaleetiniin kan hojjechiisaa jiru ta'uudha. Kana gaafa jennu immoo namni kamuu yookiin immoo investeerii kamuu abbootiin qabeenyaa kamuu baasii hin taaneef akka hin saaxilamne kan godhu faasilitiin hundi guutamee kan jiru humna ibsaarraa ka'ee humna bishaanirraa ka'ee karaarraa qabee kan fulfil yookiin immoo guuteetiin hojjechaa jiru ta'a. Kana gaafa jennu namni kamuu yookiin immoo abbaan qabeenyaa kamuu bilisaan oomisheetiniin gara biyya alaatti akka godhu haalduree mijeessee hojjetaa jira jechaadha. Kana wajjin wal qabatee akka fakkeenyatti kaasuu kan dandeenyu Direedawaa Tireedsoon kan jennu yookiin immoo nigdi qaxanaa kan jennu baay'inaan
hojjetee yeroo ammaa bu'aa gaarii kan biyyaaf argamsiisaa jiru ta'uu ibsuun barbaada. Hayyee keessumaa keenya gaaffii xumuraatiin mee muuxannoo paarkii industirii Hawaasaarraa qabdanuun guddinni egeree paarkiiwwan industirii Itoophiyaa eessa gahaa jettu? Akkuma duratti siin jedhe inni guddaan humna nama barate. Kana gaafa jennu tiraansfer teekinooloojii yookiin immoo ce'umsa teekinooloojii namni tokko hin barata. Inni san immoo gabaa biyya alaatiif ta'ee gabaa biyya keessatiif kan gumaacha guddaa qabudha. Sababbiin isaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu katamaa fi immoo baadiyyaa fi magaalaan walitti hidhamiinsa cimaa akka qabaatan humni baadiyyaarra dhufu kan hubannoo teekinooloojii hin qabne akka teekinooloojii barateetiniin of danda'ee hojii dhuunfaa isaa akka uummatu kan godhu kan gargaaru kan akkasumas kaka'umsa guddaa of keessatti akka uummatu kan godhu ga'ee mataa isaa kan qabu ta'udha. Keessummaa keenya Fayyisaa Ordofaa paarkii industirii Hawaasaarraa istiidiyoo keenya magaalaa Hawaasaatti argamu irratti argamtanii odeeffannoo dabalataan qooduu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Odeeffannoo bifa biyyaadha daawwattoota keenya simraan kan gahaa jiru nu waliin jirtu waan ta'eef galatoomaa jenna. Oomishaaf tajaajila keessan immoo beeksifadhaa isin jechuudhaan odeeffannoo keenya kan birootti ceena. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa konfiraansii poolisii idil-addunyaa Dubaayitti taa'ame irratti badhaafamee jira. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa appilikeeshinii hawaasaa hirmaachisee fayyadamummaadhaan yakka ittisuu danda'amu hojiirra oolchuun akka badhaafamees himameera. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa hojiiwwan fooyya'insa hojjetee fi beekamtii idil-addunyaa argatee ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennee jira. Saxoo Tashooman immoo ibsicha hordofuun waan qindeeffate qaba. Dhaabbilee nageenyaa riiformii gurguddaa taasisuun bu'aa jajjabeessaa galmeessan keessaa tokko poolisii Federaalaa Itoophiyaati. Riiformiiwwan poolisiin Federaalaa raawwate keessaa tokko teekinooloojii fayyadamuun yakkoota hir'isuu fi hojmaata dijitaalaa diriirsuun poolisii ammayyaa ijaaruun adda durummaan kanneen eeramanidha. Haaluma kanaan poolisiin Federaalaa Itoophiyaa hirmaannaa hawaasaa yakka ittisuu kan dandeessisu appilikeeshinii EFP jedhamu kan lammiileen bakka jiranitti yakkoota raawwataman eeruu ittiin kennuu danda'an hojiirra oolcheera. Kanaanis konfiraansiin poolisii idil-addunyaa gamtaa Imireetota Arabaa magaalaa Dubaayitti gaggeeffameen tokkoffaa bahuun badhaafamuu poolisiin Federaalaa ibsa miidiyaaleef kenneen beeksiseera. Appilikeeshiniin EFP app jedhamu Federal Poolisiin kan hojjechiisee artificial intelligence waliin ta'uudhaan hojjetame. Appilikeeshiniin kun internationally competentii ta'eetoo haala jiru kriteeriyaa adda addaa qophaa'een waliin dorgommaa'ee tokkoffaa ba'e. Kunis Best Police Application Award an jedhamudha. Isa kanaan internationally award an argateedha. Tajaajila adda addaa an itti kennameedha. Kennuu danda'uudha. Appilikeeshiniin kun uummanni iddoo jiru ta'eetoo informationii adda addaa ergatee rakkoosaa hiikuuf kan danda'u waan ta'eef appilikeeshiniin kun baay'ee gargaaraa akka ta'e ibsuu yaada. Dabalataan sochii poolisii Federaalaa yakkoota daangaa ce'anii fi kanneen biroo ittisuu fi walta'iinsa poolisii idil-addunyaa waliin taasiseen beekamtii fi badhaasa biroo argateera. Isa kanarratti immoo dabalateetoo Komishinar Jeneraal International Cooperation an jedhamu immoo alam aqaf alqaannoo irratti internationally cooperate waan godhaniif isa irratti immoo awaardii addaa waan laatameef akka argataniin ibsuu yaada. Dorgommiin kun ulaagaa fi seektaroota garaagaraa kan qabu yoo ta'u poolisii Federaalaa Itoophiyaa appilikeeshinii hirmaannaa hawaasaa yakka ittisuu dandeessisu kalaquu fi hojiirra oolchuun dhaabbilee poolisii biyyoota 130 dorgommicha irratti hirmaatan keessaa tokkoffaa bahuudhaan badhaasa fi beekamtii argateera. Poolisii Federaalaa appilikeeshinii Smart Police Station jedhamu kan hawaasti odeeffannoo fi eeruu ittiin kennuu fi odeeffannoo poolisii irraa ittiin argachuu danda'u hojiirra oolchuuf qophiin xumuramuunis himameera. SPS Smart Police Station jechuun uummanni iddoo jirutti galeetoo tajaajila poolisii irraa argatu hunda argachuu danda'a.
Fakkeenyaaf iyyannoo achitti keezii achitti banuu danda'a. Namuu poolisiin bira jiru meebii namni isaan gargaaruu danda'a wajjin jiraachuu danda'u. Isaan alatti garuu iddoo SPS keessatti galaniitoo yaada fe'een fakkeenyaaf barreessuudhaan ta'uu danda'a keezii adda addaa bananiitoo kennuu danda'a deebiinis qorannaanis achumatti gaggeeffamuu danda'a jechaadha. Seentaraalii inni kun baay'ee kan wannoo jedhudha. Inni kun immoo tiraafikii irratti kan hojjetamudha. AI feecharii kan qabudha. Badhaasni fi beekamtiin poolisii idil addunyaa irraa argate hangam poolisii federaala Itoophiyaa teeknooloojii ammayyaan gahoomaa jiraachuu agarsiisas jedhameera. Kooriidarri magaalaa Asallaatti hojjetamee magaalaa jireenyaaf fooyyooftee uumuu bira darbee magaalattiin amala magaalummaa akka qabaattu taasisuun ibsame. Marsaa itti aanuttis hojicha cimsuuf hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa ifoomseetti kan jiru Sisaay Soorichaa immoo bakkichatti argamuudhaan wanna qindeeffate qaba daawwanni deebina. Magaalota biyyattii mijatoodhaaf fi hawwatoo gochuudhaaf darbees jireenya fooyya'oo taasisuudhaaf misoomni kooriidarii jalqabame maqaa qofa osoo hin taane miraa fi amala magaalummaa dhugoomsaa akka dhufetu himama. Magaalota carraa misoomaa kooriidaraa kanatti fayyadamuudhaan miidhagummaa mirkaneessuu bira darbee sochii jiraattotaatiif haala mijataa wanti ijaaf hawwatu keessatti mul'achuu jalqabe keessaa tokko magaalaa Asallaati. Yeroo dhiyoo keessatti magaalaan keenya baay'ee nu babbareedee ibsaan nu galeera daandiin nu bal'ateera. Yeroo ammaa kana baay'ee nutti toleetee jira. Baay'inaan wookii kan isaan godhan yeroo galgalaa fa'idha. Kasaatii fa'idha. Hojii qabu waan ta'eef hojiirraa ba'anii yeroo wookii godhatanii baay'ee namatti tola. Nama gammachiisa baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Kun amma dhiyoonnaa gaafa dhume immoo kana caala bareeda jechuudha. Katamaan gaafa miidhage anaaf jechuudha. Nama birootu fi miti. Namni biraa dhufee katamaa kanaan miidhagsu. Misoomni kooriidaraa magaalattii keessatti hojjetamaa jirus qabiyyee guutuu qabu giddugaleessa godhachuudhaan raawwatamaa jiraachuu itti gaafatamaan mana qopheessaa magaalattiidhaa ganama nagahoo ibsan. Walaaltu qabiyyeen diizaayinii kenna yoo xiqqaate wanna sadii kan guutuu qabannee deemaa jira. Jidduu san kan jiru deemsa bishaaniiti bo'oo lolaati. Asiin miinii giriineriin jira. Inni kun pedestrian walkway jedhama karaa miilaa namni irra deemu. Inni kun magariisummaadha bareedinaaf ka'u duuba sanitti ammoo karaa baayiskiliiti jecha istaandardii barbaadame sanis deemuu baatu kenna koobiliin goone dudda duuba sana ammoo namootatti bishaan akka hin seenne bo'oo bishaanii xiqqaatu jira jecha kanaaf qabiyyeewwan kanneen akka inni guutatu goonee hojjetaa jirra. Paaraameetirii amma sii kaasaa ture kanneen yoo safarru kooriidarri magaalaa Asallaa milkaa'aa jennee dubbachuu dandeenya. Hojiin misooma kooriidaraa magaalattii keessatti hojjetamaa jiru kanaaf tumsi qaamolee adda addaa olaanaa akka ta'e kan eeran kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa Simee Tsaggaayee hojicha keessatti hirmaannaa jirutu bu'aa amma dhufaa jiruuf bu'uura kaa'ee jedhan. Baajata mootummaatiin hojjechuu kan dandeenyu bulchiinsa magaalaatiin hirmaannaa ummataatiin abbootii qabeenyaatiin kan hojjechuu dandeenyu immoo abbootii qabeenyaatiin jenneetiin kan adda baasne. Kanaaf kan abbootii qabeenyaatiin hojjechuu dandeenyu gara kiiloomeetira 3tti kan hiiku abbootiin qabeenyaa keenya magaalaa keenya keessa jiran fuuldura isaanii ofii isaaniitiif deebisanii akka misoomsan abbootii qabeenyaa keenya mariisisne abbootiin qabeenyaa keenyas misoomaadha waan ta'eef warra misoomaaf qulqullina magaalaa keenyatiif hawwii qabani waan ta'eef iddoo dura ture diiganii duwwatti deebisanii kan diiggates sanuma deebisees kan misoomse sanuma gara kiiloomeetira 2.8 akkas ta'u wal abbootii qabeenyaa keenyaan nuti diizaayinii fi ogeessa qofa kenninee fi isaan immoo baasee ofii baasanii misoomsanii jiru. Dabalataan immoo baajata mootummaatiin kan hojjechuu qabnu jennee bakka abbootiin qabeenyaa bira ga'uu hin dandeenye bakka karaarraa mana gandaa mana harka qalleeyyii sharaa sheedii tanaan dura miidhagina magaalaa keenyaa busheessaa ture hunda karaarraa kaasne san ofii keenya immoo bulchiinsi magaalaa caalbaasee ijoollee himaataadhaan gurmaaniif dabarsinee kennine inni sunis almost marsaa tokkoffaa gara kiiloomeetira 23 guutummaatti hojjennee yeroo ammaa kana gara xumuraatti deemaa jirra jechuudha. Marsaa itti aanuttis hojicha caalmatti cimsuudhaa fi miidhagina magaalattii fiixan baasuudhaaf hojjetamaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalattiidhaa ibsan. Hojiiwwan misooma magariisummaa fi bakka bashannanaa keessoo magaalattii keessatti hojjetamaa jiraniifis xiyyeeffannoon kennamuunis ibsameera. Afaan keessaa aadaa fi duudhaan akkasumas beekumsi uummataa akka jirudha ogeessonni afaanii kan himan. Afaan hedduu beekuun immoo faayidaa qabaachuu fi akkasumas immoo odeeffannoo yookiin beekumsa dabalataa argachuuf akka gargaaru Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisonni afaanii kan isaan himan.
Imaammanni afaanii lammiileen biyyattii afaan hedduu akka beekan taasisuu diriirfamuudhaan carraa afaanotaa guddisuun murteessaa ta'us eeraniiru. Dabalanisaa akka taanutti dhiyaata. Afaan meeshaa waliigaltee ta'uun dabalatatti calaqqeenyummaa baattuu beekumsaa fi aadaa ta'utu himama. Kanaanis namni afaan hedduu dubbatu aadaa fi eenyummaa afaanichaan ibsamu akkasumas beekumsa dabalataa argachuuf carraa kan bal'ifatu ta'uudha. Yuunivarsiitii Salaaletti barsiisonni afaanii kan himan. Akkuma saayinsii afaanitti jalqaba akka meeshaa itti nu tajaajila. Lammaffaa immoo beekumsa eenyummaa seenaa kuufama aadaa baatee deema afaan baattuu aadaati. Afaan tokko beekuun waanuma afaan kee keessa jiru san barata. Waanuma aadaa kee keessa jiru san barata. Waanuma eenyummaa kee keessa jiru barata jechuudha. Afaan garaagaraa gaafa barattu beekumsa dabalatta. Tokkoffaa odeeffannoo dabalatta. Afaan biroorra kan jiru gosa barnoota biroo yoo barattu gosa barnoota biroo san keessa beekumsa jiru dabalatta. Hawaasa biroo wajjin walii gala. Itoophiyaa keessatti hacuuccaan afaanotaa waggoota hedduuf ture. Afaanonni biyyattii qixa barbaadamuun akka hin guddanne gufuu ta'uu eeruun ammas imaammanni afaanii guddina afaanotaaf haala mijaawaa uumuu diriirfamuu qabaa jedhu. Akka federaalatti afaan tokkichuma afaan federaalaa garuu naannoleedhaaf afaan caarraa afaan ofiitiin dubbachuu afaan lama afaan sadii ol caarraa sun jira. Kun immoo imaammata yookaan immoo tarsiimoo mootummaan dhufa darbu kun qabatudha. Asirratti olaalle caarraan imaammanni afaanii biyya keenya sadarkaa naannootti akka afaan hedduminaatti malee akka federaalatti hammas afaan dabalataa yookaan immoo afaan saboota bal'aa afaan dubbatanii caarraan kennamee jiru. Imaammanni kun immoo imaammata haaraa barbaada jechuudha. Waan afaan tokko leellisuu, waan aadaa tokko leellisuu kana malees haala tokko irratti xiyyeeffachuudhaan imaammata ture. Biyya kana keessatti imaammanni barnootaas imaammanni afaanis ture. Haa ta'uuti garuu deemee adeemsa keessa wanti fooyyeen jira. Fooyyeen kunis maal biyya kana keessatti sabab sablamoota hedduutu jira. Sabab sablamoonni kunniin aadaa isaanii qabanii afaan qabanii afaan isaanii ibsachuu barbaadu, ittiin dubbachuu barbaadu, ittiin barachuu barbaadu. Kanneen kanaaf mirga laateera jechuudha. Akka afaan isaaniitiin baratan kana malees wantoota garaagaraa hojiifillee qorannoof illee akka itti fayyadamaniif carraa banee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti afaanonni dabalataa afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an carraaqqiin eegalames hawaasa afaan sabdaneessa dubbatu hedduminaan horachuuf gahee kan qabu ta'us ibsaniiru. Amma fakkeenya afaan Oromoo fudhu. Afaan Oromoo akka baay'ina uummataatti ogbarruudhaanis haa ta'u barnoota sadarkaa teekinooloojiitiin hanga barbaadame san akka baay'ina uummataatiin hanga uummanni ga'u san hin geenyeef malee wantoonni dalagamu hin tuffatamu waan gaariidha jechuu barbaada. Afaan Oromoo yoo afaan federaalaa ta'e tokko Oromoon Itoophiyaa kana keessatti akkuma lola Adawaa irratti anatu biyya kana baraare yookaan immoo birmadummaa biyya kanaa tiksee yoo jedheetu yoo ammaa dhaadatee waggaadhaan ayyaana kabaju kana gaafa afaan isaa kun immoo afaan federaalaa ta'e abbummaa biyyaa kana caalatti jaalata. Caalatti immoo tiksuu danda'a. Sabab sablamoonni biyya kana keessa jiran kanneen biroos afaan isaanii akka guddatuun barbaadanii akka saba Oromoottis Oromoonis afaan isaa afaan federaalaa akka ta'u ni barbaada. Saba wajjin wal qabsiisee gaaffii yeroo dheeraaf turedha jechuudha. Mootummaanis kana hojiirra oolchuun guddina afaanichaatiif darbee afaan sadarkaa guddinaa irratti jiraachuu danda'a. Sadarkaa biyyaatti guddinni isaa jiraachuu danda'a. Sadarkaa addunyaatti guddinni isaa jiraachuu danda'a. Guddinni immoo kan mul'atu tokkoffaa afaan tokko afaan federaalaa ta'ee biyya san keessatti yoo tajaajile. Afaan teeknooloojii addunyaa saffisaan guddachaa jiru wajjin guddachuun afaan teeknooloojii akka ta'uufis hojjetamuu qaba jedhaniiru. Odeeffannoo keenya xumuraatiin immoo odeeffannoo biyya alaarraa arganii balinaan simbiraan geenyuuni pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sirna ittisaa misaayila haaraa Golden Daam jedhamu doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 75 ijaaramuu ifoomsan. Sirni ittisaa misaayilaa kun misaayilota biyyoota biroo fi hawaarraas gara biyyattiitti dhukaafaman qolachuuf kan dandeessisudha jedhameera. Muzayyin Maammaa gabaasattaanuu qindeesseera. Biyyi humna ittisaa cimaa bajeta biyyoonni addunyaa hundi humna ittisaa isaaniif ramadan dhibbeentaa 39
yookiin harka tokko sadaffaa humna ittisaa isheef ramaddu US Ameerikaan bara 2022 qofa doolaara biiliyoona 800 fi biiliyoona 77 damichaaf ramaduudha ragaaleen kan agarsiisan. Kunis bajata humna ittisaa biyyoota addunyaa damichaaf maallaqa guddaa ni ramadu jedhaman 10 akka ta'uudha kan ibsamu. Loltoota hojiirra jiran miiliyoona 1.3 ol akka qabdu kan himamu biyyattiin damee ittisaa ishee ammas caalaatti cimsuudhaaf teeknooloojiiwwan ittisa misaayilaa irratti hojjechaa jiraachuudha pirezidantiin biyyattii Doonaald Tiraamp kan dubbatan. Pirezidantichi ibsa dhimmicha ilaalchisuun kennaniin haleellaa misaayilaa kallattiiwwan biroo fi hawaa irraa US Ameerikaa irratti raawwatamuu danda'u kamuu qolachuudhaaf sirna ittisa misaayilaa Golden Dome jedhamu ijaaruuf akka ta'e dubbatanii jiru. Sirni ittisa misaayilaa kunis addunyaa irratti yeroo jalqabaaf meeshaalee ittisaa hawaa irrattis ijaaruu kan dabalatu akka ta'e ibsamee jira. Sirni ittisaa amma ijaaramu kunis kan kanaan dura ture waliin qindoominaan kan hojjetuu fi xumura bara aangoo isaanii dura hojiirra kan oolu akka ta'es pirezidaant Tiraamp himanii jiru. Diizaayiniin sirna ittisaa Golden Dome kun dandeettii ittisaa keenya amma jiru waliin kan wal simu yoo ta'u yeroon aangoo koo osoo hin xumuramin guutummaatti hojiirra ooluu qaba. Kanaafuu waggaa 3 keessatti hojiirra akka oolu ni taasif. Golden Dome guutummaatti erga ijaaramee booda misaayilota kallattii addunyaa biraa fi hawaa irraa dhukaafaman kamuu addaan kutuu yookiin qolachuu ni danda'a. Ijaarsa sirna ittisaa misaayilaa kanaaf waliigalaan doolaarri biiliyoona 100 fi